Tole, kun haala yeroo irratti gaaffiif deebii abboota Sinodoosii Oromiyaa teessoo Phexros waliin taasifamedha. Gaaffii keenya jalqabaa mee eebbifamoo Abune Barsumaa hangafa Phaaphaasii godina Wallagga Ba'aarraatii haa kaanu. Gaaffiin jalqabaa haala yeroo ammaa deemaa jiru irratti abbootiin Sinodoosii Oromiyaa teessoo Phexros akkamitti ilaala? Gaariidha. Carraa kana nuuf laattanii deebii kana akka deebisnuufis nu affeeruu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Haala yeroo irratti haalli amma sochii Sinodoosii Oromiyaa irra jiru akkuma kanaan dura amajjii 14 bara 2015 muudammee abboota Phaaphaasotaa sadarkaa Oromiyaa fi sablammiitti geggeeffamee rimiddiima yeroo sana kennameen Phaaphaasii Ba'a Wallaggaa ta'ee ramadameen jira. Haa ta'uutii dhimmi kunis guddaa ka'umsaa fi xinnoo kaasuudhaaf jecha akkaataa tajaajilli uummata bira ga'uuf gaaffiin uummataas akka deebi'uu fi gaaffii ka'ee deebii dhabe keessaa inni tokko Phaaphaasii tokko duwwaan godina 4 bulchuu 2 ol geggeessuu irraa kan ka'ee tajaajilli ga'aan uummata bira ga'an jiru. Uummati kun dheebuu tajaajilaa qaba. Uummati kun hin ilaalamne, gaaffiinsaa hin deebine, bataskaanni daawwatamaa hin jiru, bataskaanoti cufamaa jiru. Bataskaannachi cufamaa jira, asii banamaa jira jedhamee gabaasa sobaa waggaa waggaadhaan dhiyaata. Uummati amantaa biraa keessaa deebi'aa jira jedhamee gabaasa sobaatti yeroo hunda harkaan rukutama. Kun sobaa. Amantaa keenya keessaa sababa qooqa isaatiin barachuu dhabeef, sababa bulchiinsa gaariin hin jirreef, sababa uummata kanaaf kabaji ta'uuf tajaajilli ta'u godhameefii waan hin jirreefi uummati kun abbaa dhabee, geggeessaa dhabee, falas furmaatas dhabee amantaasaa keessaa godaanaa jira. Kun dhugaa lafa jirudha. Yeroo odeessamu garuu waaldaa cufsiifnee amantoota Pirotestaantii haa ta'an, amantoota adda addaa ta'an gara mana amantaatti deebisaa jirra jedhanii ololaan waan qabatamaan taane hamma geggeessitoota amantoota biraallee deebisnee cuubne jedhanitti ittiin harka rukuchiifatu. Bataskaana badaa jirutti, uummata badaa jirutti, uummata tamsa'aa jirutti ammoo uummata harka rukutama. Hin tajaajilamne uummati kuni. Godina 4-5tu Phaaphaasii tokkoon bulaa. Inni immoo teessumii 4 kiiloodha Finfinneedha waggaa amma waggaatti. Uummati kun nageenya irrattis, gadda irrattis, gammachuu irrattis, amantaa irrattis, tajaajila irrattis, eebba irrattis, gorsa irrattis abbaa argachaa hin jiru. Kanaaf gaaffiin kun adeebuu jedhamee gaaffiin kun gaaffii akka gaaffiitti ilaalamuu dhabamee gaaffiin uummata kanaa uummatuma kanaa wajjin tuffatamee gaafa jala goru gara murtoo kanaatti deebimee Phaaphaasoti sablammii hundumaarraa muudamanii godinaalee Oromiyaatiif sablammii hundumaatti akka ramadaman ta'ee sanaanitu gara Ba'a Wallaggaa carraan nagee iddoo sanatti ramadamee hojjechaa ture jechuu barbaadeeni. Egaa ammas keessa deebi'amee haaloti tokko tokko mudannoo tokko tokkorraan kan ka'e uummata keenya biraa baanee dhufnee iddoo kana jiraannu maleessaati. Seerri mana amantaas kan jedhu Phaaphaasii tokkoof godina tokkodha yookaas biyya lallabaa tokkodha. Tajaajilaafis kan ta'u akkuma kanaadha. Isaanumti mataan isaanii immoo dubbatu al tokko tokko dhimma abbaa manaa fi haadha manaatiin wal qabsiisanii godini tokko yookaas biyyi lallabaa Phaaphaasiidhaaf haadha manaatii jedhu yeroo haasa'an haasaa yeroo bareechatan. Kana jechuun Phaaphaasichuma bulchaa aangoon kan Phaaphaasichaati isumatu muraa, isumatu falaxaa, isumatu ajjeesa, isumatu fayyisa jechuu barbaadaniitu aangoo sanatti fayyadamuuf jecha biyyi lallabaa haadha manaa Phaaphaasiitii jedhu. Phaaphaasiidhaanis akkas jechuun hin barbaachisu ture. Phaaphaasiidhaaf abbootaaf kun hin dubbatamus jechi kunis uffata hin dubbatamus hin qabu nama saalfachiisas. Yeroo fi itti fayyadaman immoo akka seera mana amantaatii fi akka macaafa qulqulluuf ajaja waaqayyootti immoo abbaa manaa tokkoof haadha manaa tokkodha. Haadha manaa tokkoof immoo abbaa manaa tokkodha. Erga Phaaphaasiin tokko
biyya lallabaa tokkoof abbaa manaati. Biyyi lallabaa immoo Phaaphaasii tokkoof haadha manaati erga jedhanii iddoo kanatti Phaaphaasiin tokko godina 4-5 qabate jechuun abbaan manaa tokko haadha manaa 4-5 fuuchuu danda'a jechuudha moo waan saayik namaan galu. Yeroo itti fayyadaman akkasiidha. Yeroo hiika macaafa qulqulluutti dhufaniif abboommii waaqootti dhufan immoo garuu uummata kana wal rukuchiisa wal lolchiisa jechuudha. Kanaaf yeroo ofii aangoo isaaniitii fi ajaja isaanii olaantummaa isaanii agarsiifachuu barbaadanii Phaaphaasiitu abbaa manaa biyya lallabaati. Biyya lallabaa moo haadha manaa Phaaphaasiitiidha. Isa irraanfatanii immoo godina 4-5 isaaf 7 amma immoo 7 dabaleera. Akkuma jireenya yeroo si'anaa dabaleeti Phaaphaasiin godina 4-5 bulchaa ture amma immoo 7 ga'eeraa jechuudha. Bor immoo 8 gaa ta'e 10 gaa ta'e jireenyi dabaleera jennaan isaanis qabiyyee gara sibkatiidhaa dabalachaa deemanii jechuudha. Yoo kana ta'e walii galle. Yoo kana ta'uu baate garuu hin deemsisu jechuudha. Seera mana amantaatiinis hin deemsisu. Inniyyuu fedha uummataatiin ala jaalala uummataatiif jala waan tokko hubatamuu kan qabu waggaa har'aas Tsooma filsataa tsooma giiftii keenya dubaroo maaramitti seenuudhaan waazimaasaa jala akkuma kana dhaqanii uummata wallaggaa jeeqaa turan. Uummati kun hidhamaa ture dararamaa ture. Iyyaa ture iyya isaan hammin dhaga'u. Uummata kana iyyisiisanii dararsiisanii yoo inni mirga amantaa isaatiif dubbate yoo inni seera mana amantaatiif dubbate moo rukuttaadhaaf reebichaan mana hidhaatti dararsiisaa turan. Ammas waggaa isaanii ga'e waan ta'eef ammas uummati kun akka inni tsooma kana nagaadhaan tasgabbaa'een tsoomne akka biyyi kun eebban arganne rakkoo biyyaa rakkoo nageenyaatti rakkoo dhuunfaa isaatti akka inni tasgabbaa'ee tsoomee hafuura nagaan hafuura tokkummaatiin jaalalaan tsoomee tsooma kana keessa darbee biyya isaatiif uummata isaaf araaran arganne gochuuf jecha ammas gaditti bu'amee jira. Akka baa wallaggaatti dhokatanii deemaniiru jechaadha deengadda warri hin bulchina nutu abbaadha jedhanii godina 7ffaa godhanii. Sababi kun immoo tuffiima kanaan duraati kaleessa gaaffii uummata kanaa tuffatama. Har'as uummata kana tuffataniitu biyya godinaa 7ffaa godhanii Phaaphaasii tokkoof kennanii ramadu. Inni immoo bajata qabate tokkoffaa kaayyoo Sinodosii Oromiyaa teessoo Phexros fashaleessuudhaaf. Lammata tuffii uummata kanaaf qaban kanaan dura ifa ba'anii Oromoodhaaf daaqoniin tokko yoom xiqqaateessa jedhan sana mirkaneeffachuudhaafitu torbaawwatti ramadan iyyuu rakkoo maalii qaba jechuudhaafiti hojii kana hojjechaa jiru jechuudha. Kanaaf bajata fudhatanii uummataa fi qaamolee tokko tokko kan ittiin dogoggorsaniif kan ittiin burjaajessan wayyaa dura qabanii minxaafii dura qabanii yoo ta'uu baate immoo maqaansaa yoo kanaan tasgabbaa'uu baate immoo maqaansaa tarraa'ee qaama biraaf kennamee akka uummati kun hidhamuuf adda daramuuf hojjechaa jiru jechuudha. Amantaa da'oo godhatanii uummata kana dararuun qabeenyaadhaan yookaan hiixannaa tokko tokkoon yoo inni gab jechuudha baate humna itti agarsiisanii maqaa itti maxxansanii dhimma amantaatiin ala akka inni miidhamu akka inni hidhamu akka inni dararamu qaama biraa wajjin akka inni wal lolu gochuudhaaf halkanii guyyaa hojjetu bajata gadi fudhatanii gadi bu'anii jechaadha. Kanaaf amma ba'aa wallaggaarraa guyyaa dheengaddaatii calqabee dhokatanii galaniit achi taa'anii namoota walitti qabanii dheengaddaa namoota walitti qabatanii iddoo sana warabii yookaas faaruu faarsifatanii qineen galatoon dhiyaatee fi biyyi keenya ittiin arrabsame. Wallaggaan akka jeequmsa bishaan badiisaa ta'etti achuma ga'uun isaaniitu oolin margeetaan tokko maraa cirqi jedhama maqaa isaadhaan naman saalfachiisu akkana jedhee uummata keenya isa kaan gugee godheetu isa uummatiin jaallanne gugee godhee uummata kana immoo jeequmsa bishaan badiisaa godhee qinee dhiyeessaaf yookaas galatoo dhiyeessaaf jechaadha. Hojiin isaanii asumarraa ka'ee beekamaadha. Har'as hojjetamaa kan jiru kanumaadha jechaadha. Kanaaf haala yeroo ammarra jiru irratti fedhiidhaan ala jaalala uummataatiin ala akka seera mana amantaa keenyaatti jaalalaaf fedhii uummataatiin ala abbaan kamiyyuu geggeessu abbaan kamiyyuu bulchu kan uummati jaallatetu isa tajaajila kan uummati kun barbaadetu isa tajaajila. Uummati kunis fedhiinsaatii fi gaaffiinsaa giddugaleessan godhamne dirqamaan natu sirratti muudama jedhamaara natu sirratti muudas jedhamaara. Kanaaf kanaadha. Karaa kan biraa haala yeroo ammaa kana irratti
kan naqamee ummati kun gowwoomsamaa jiru minxaafiin sii fidee dhufeedhu. Minxaafii kana inni yoo lafa namaa afaa ture isaanii yoo ummata kana minxaafii afaa ture ummati kun minxaafiin qabu wayyaa dura qabu. Maal isaaniin yoo ummata kanatu daara isaan baasee daara isaan baaseeti maal wayyaa dura qabanii ummata kanaan goomsu. Gaaffiin ummata Wallaggaa gaaffiin ummata Oromiyaa dhuguma wayyaadha, dhuguma minxaafiidha, dhuguma birriidha, dhuguma wayyaa tiishartiidha, dhuguma sossobbii akkasiiti. Ummati kun qubataa simatee beeka beela baasee isa daare wayyaa ofirraa baasee tuwwisee keessummaa sireerraa bu'ee lafa ciisee simatee nyaachisee obaasee manatti ijaaree saba kamiin iyyuu simatee kunuunsee biyya kenneefi lafa kenneefi mana kenneefi nyaataaf dhugaatii ta'eefi minxaafii kenneefi minxaafii afeefi akka beekun beekanii ummati kun ummanni Oromoo ta'u ummanni Wallaggaa ummanni baa Wallaggaa keessumatti haala yeroo ilaalchisee hawwiin fedhiin gaaffiin saba kana minxaafii miti wayyaa miti birrii xixiqqoo miti waa tiixannaa miti inni kun kanaanan ooshee jedhee farda ooshee jedhanii kooraa ga'uusa jedhan isa booddee alangaatti kutuudhaa jechuudha. Wayin sossobanii of bareechanii maqaa tolfatanii kana gochuun haala yeroo ammaa keessatti haala suukanneessaa. Biyya Paaphaasiin tokko jiru irratti immoo Paaphaasii muulla jedhanii yookaas immoo torbaffaa godhanii kennuufiin dhaqi ummata kanatti nuu cabsi dhaqi ummata kana mataa nuu gadi nuu qabi akkasumattiin qolee isaa irratti eenyee bara irratti dheereffannaa gaaffiin ummata kanaaf falan argatin jechuudha. Sossobuu danda'u. Isinis qooqa keessanis hin tajaajillaa jedhanii maal kaleessa maa mormarre kaleessa maa abaararre kaleessa maaliif luba abaarallee Oromoffaan qaddasta taanaan jedhame. Tarii uummati kun kana booddee eenuun hin jedhu. Kallattii Sinodosiin Oromiyaa teessoo Phexros fudhateef kenneef hundeesseef hooggansa sana fudhatee waan jiruuf yoo kana dura qabne kaayyoo Sinodosii Oromiyaa teessoo Phexros hin fashaleessinaa biyya kana ofii qabannaa biyya nurkaa bahuudhaaf ka'e uummata nurkaa bahuudhaaf ka'e jedhanii karaa kallattiidhaanis alkallattiidhaanis bajata qindeeffatanii birrii miliyoonaan lakkaa'amu fudhatanii gadi bu'anii uummata keenya bujunjursaa jiru joonjessaa jiru. Sabi keenyas kana beekuu qaba. Qaami kamillee kan nu hubachuu qaba. Haala yeroo irratti gaafa jedhamu akka Sinodosii teessoo Phexrositti akka abbaa biyya sanaa fi ramadame irratti kana fakkaata. Kanaafuu uummati kun dirqisiisuun barbaachisu, sossobuun barbaachisu, of beeka qaama muraasa immoo waamanii wayyaatti uwwisanii kabaroo rukuchiisanii galatoorraa fudhatanii uummata keenya immoo arrabsiisuun durumaan baratame. Kanaaf waggaa isaaniitu ga'e. Barreen gaddaas akkasuma ammas akkasuma uummati kun akka inni nagaadhaan mana isaa ta'e mana amantaa keessatti tasgabbiidhaan tsoomee biyya isaatiif mataa isaatiif araaraan argamne godhamee jeequmsa irratti geggeessu uummata kana gargar qooduu isa kaan faayidaan isa kaan ololaan hojii akkasii irratti hojjetamaa jira. Haali yeroo amma jiru kana fakkaata. Kanaafuu uummata Baalee ummati Arsiis, ummati Asallaas, ummati Baashawwaas haa ta'u, Kaaba Shawwaas haa ta'u, ummati Wallaggaas haa ta'u, ummati Jimmaa, ummati martinuu fedhiinsaa minxaafii miti. Kophee naa bitaa hin jenne minxaafii namaaf beeka sila jedheera keessa deddeebi'u akka hin taaneef. Wanta isaan geessanii duraan qaban sana gaaffiin uummataa ijoonsaa lafa jira. Gaaffii kana deebisuu mannaaf akka gaaffiin uummataa kun kallattii Sinodosii Oromiyaatiin deebi'ee akka uummati kun tajaajilee mana amantaa keessatti bilisummaan amantaa mirga amantaa isaaf eegamee nageenyi isaa tajaajila isaa akka itti fufneef hojii hojjetamaa jirudha. Waggaa isaaniitu ga'e ammas waggaa kanatti kanuma hojjechaa jiru isuma kana adeemaa jiru olola adda addaatiin geggeessaa jiru jechuu barbaadeen nu hadheessanii of mijeessanii uummati kun immoo kan jaallatu kan fedhu beeka. Giddiidhaan abbaa sirratti ta'a giddiidhaan dirqamaan hin sibita jedhanii qaamolee bitamanitti fayyadamanii uummata kanas bituu uummata kana gadi qabu barbaadu haala akkasiitu jira. Kun immoo irraa dhaabbachuu qaba. Filannoon kan uummata kanaa ta'uu qaba. Shaqaxaa fi mi'a isaan gaditti guuran kana uummati kun kana barbaadamu waa biraa barbaada. Uummata kana bira ga'anii gaafachuun danda'ama. Gaaffiin uummata kana ijoon bu'uuruma irraa ka'ee gaaffiin uummata kanaa beekamaa sababa ta'ee fi haala kanaan uummata kana dogoggorsaa jiru, uummata kana burjaajessaa jiru, hin dhageenya maqaa namootaas barreessanii qaamolee adda addaatiif
qaamolee nageenyaatiif illee hamma kennan hirkatti fudhatama dhabe malee hirkatti fudhatama qabe qaamni nageenyaa saba isaa beeka uummata geggeessu beeka uummata wajjin jiru beeka haqanii qaama biyya bulchuu fi uummata bulullee akka walitti buusanii ajandaa jijjiiranii taappellaa gurraachatti maxxansanii uummata kan akkasitti bujunjursuu barbaadu. Kanaaf bajeta akkasii ramadatanii fudhatanii waan ka'anii fi uummati keenya of eeggannoo mataasaa gochuu qaba jechuun barbaada. Galatooma. Tole eebbifamoo Abunee Barsumaanii bifa gaariidhaan haala gaariidhaan haala ifatoodhaan dhaamsa guddaa nuuf dhaamaniiti jiru. Haala amma mana amantaa keenya Ortodoksii keessatti deemaa jirus bifa bal'aadhaan nuuf ibsaniiti jiru. Egaa fi itti aanu immoo eebbifamoo Abune Gabri'eel hangafa Phaaphaasii godina Wallagga Lixaanii gaafadha. Akkuma abbaan keenya kaasuudhaaf yaalanii akka seera mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti abbaan tokko fedhii uummataa malee biyya lallabaa torba bulchuun akkamitti ilaalama akka Sinodoosii Oromiyaatti? Baay'ee gaariidha. Maqaa abbaa, maqaa ilmaa, maqaa hafuura qulqulluu waaqa tokkotti namannaa. Gaaffii gaariidha. Abbaan keenya bal'isanii kaasaniiru. Akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti akkuma isaan sila kaasan Phaaphaasiin tokko Agar Sibkatii tokko qabata jechuudha. Lamaan qabatu jechuudha. Inni kun garuu duula uummata keenya saba Oromoo balleessuudhaaf deemaa jiran raawwachuudhaaf godhan malee seera mana amantaa keenyaa keessa hin jiru jechuudha. Inni biraan seerri mana amantaa keenyaa kana bichaa miti kan diigan kun nu dhibuu hin qabu jechuudha. Isaan muudamumarraa kaasanitti doogimaa diiganii jechuudha jarri kun. Doogimaa jechuun immoo sagalee gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosidha jechuudha. Doogimaatu diigame. Doogimaa waan diiganiif doogimaa jechuun kallattumaan sagalee waaqayyoo jechuudha. Namni sagalee waaqayyoo diige immoo nama sin kabaju seera biyya lafaa sin kabaju seera ofiisaa baasetti hin bulu jechuudha. Kanaaf jarri kun kana jalqaba doogimaa waan diiganiifiti ammas isumatti jiru jarri kun. Ani edda isaan kaasan isa kee baay'ee deebi'uun barbaadu. Namichi ramadame kun akkamii isa jedhuun kaasuu barbaadaman. Namichi biyyi torba kennameef kun Agar Sibkatii tokko bushuu danda'aadha. Tokkoyyuu tun tani bataskaana tokko bushuu danda'aadha namni kun. Bataskaana tokko mini namni kun guyyaa tokko nama kidaanii adarrasee hin beeknedha. Wajjinan ture mana akka fakkeenyaatti Gambeellaa wajjinan ture. Nama mana ba'aa Wallaggaa deemee jiru kana Gambeellaa wajjinan ture. Nama guyyaa tokko qidduus yookaan qulqulluu jedhee kidaanii adarrasee hin beeknedha. Waa'ee afaan Oromoo mini giiziidhumaan hin beeku. Nama guyyaa tokko taa'ee hin barannedha. Kanaaf namichi kun akka inni jarri kun burqaama isaanirraa ka'umsuma isaanirraa kan isaan qaban saba Oromoo balleessuudha kaayyoon isaanii. Amantaa keessaa baasuu. Bakka sabi Oromoo arra dhaabbatee Waaqayyoo waaqeffachaa ture isaan dhaabbatanii bakka kana fudhachuu. Manni amantaa kun isaaniif aksiyoona isaaniiti jechuudha. Waa'ee lubbuun beekan amma isaan, waa'ee mootummaa Waaqayyoon beekan. Isaan kan beekan manni amantaa kun isaaniif aksiyoona dhaabbata dhuunfaa isaaniiti. Namoonni warri kaan waama garaagaraa keessa argatu malee dhaqanii yoo barbaadan hin naqu waanuma muraasa gaafa cuuphaa dhaqu kanarraan kana abbummaadhaan manni amantaa kun kan keenyaa isa jedhu of keessaa qaba jarri kun. Kanaaf jara akka jedhan kanatu namicha kana ergan. Fakkeenyaaf namicha amma deeme kun akkuma sii kaase biyya torba jechuun eeyyuu hin danda'u waaqayyo bichaa danda'a bushuu. Biyya torba kan bushuu danda'u waaqayyo bichaadha isa waaqaaf lafaa'u. Namichi kun garuu amma deemee jira. Isinin bushaadhee dirqamaan deemee jira mini. Amma bataskaana naqamtee Gabreelii jira waan ta'eef amma mee borganama afaan Oromoo iyyuu adiisu. Giizidhumaan dhaqee kidaanii adarrasu. Isa afaan Oromootti deebina. Giizidhumaan dhaqee afaan qeddaasee hin jennu waa biraa hin jennu giizidhumaan dhaqee kidaanii adarrasu. Abbaan tokko kidaanii adarrasuu qaba. Abbaan tokko qaddasuu qaba. Abbaan tokko lallabuu qaba. Namicha hunduma isaa keenya jire qamisii bichaa uffatee deemu namichi kun. Qamisii bichaa nama uffatee deemudha. Wajjin turre waan taaneef. Hoomaa keenya jiru sagalee waaqayyoo keessa hin jiru. Fakkeenyaaf birriin nama guuree deemaa jiru kuni dubartiin tokko birriin miliyoona 10 harkaa fuudhee maqaa ishee kaasuu dandeenya miidiyaa irratti kaasuu hin barbaachisu malee. Amma namicha akkasumas barbaadeerti. Dubartiin kun manni ishee 22dha. Birriin miliyoona 10 lafan sii kennisiisa. Investii irratti hojjetta dheetu birriin miliyoona 10 harkaa fuudhee amma isa himachuuf barbaadeerti. Dubartiin kun maqaan ishee nurka jira yoo harkaa fuudhee mana ishee jimbeennaa jechuudha bakka mana isheeti. Namichi kun nama akkasiiti. Dheengadda immoo birriin miliyoona 10 ammas qabeenya bataskaanaa baankii qabsiise birriin miliyoona 10 liqeeffate
birrii kana guuree deeme jechuudha namichi kun. Abbaan keenya sila kaasaniiru. Birriin kun kan deemu minxaafiin kan bitame, carqiin kan bitame uummata Oromoo min uummanni Oromoo kana sirriitti nu hubadhaa. Warruma sila carqii barbaacha dhufaniif kennamaa jira. Uummata Oromoo keessa dhokatanii, uummata Oromoo keessa ta'anii warruma sila carqii barbaacha, birrii barbaacha, nyaata barbaacha, garaa barbaacha dhufantu ammas carqii kana fudhachaa jira malee isaanumaaf kennaa jira. Walii kennaa jiru malee uummanni keenya uummanni Oromoo carqiis fudhachaa hin jiru, qamisis fudhachaa hin jiru, kaabbaas fudhachaa hin jiru uummanni keenya. Isaanumatu walii kennaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma dheengadha naqamte irratti kan ta'e luboota kan jedhaman lubummaa isaanii hin beeknu. Namni doogimaaf qannoonaa diige lubummaa hin qabu. Warri lubummaa qabna jedhanii masqalii qabatanii deeman baay'ina isaanii agartaniitu gaafa dhaqanii isaanumaaf hiramaa ture jechuudha. Isaan keessa lubi Oromoos hin jiru, daaquniin Oromoos hin jiru warra dheengaddaa keessa. Isaanumatu walii kennaa jechuudha. Maaliif barbaacha kan dhufanis lubbuu barbaacha dhufan miti. Kanaaf sabi keenya kanaan akka hin cabne jechuudha. Kan walii kennaa jiran isaanii, kan wal harkaa fudhachaa jiran isaanumaadha jechuudha. Jarri kun immoo mari'atanii suluma uummata Oromoo cabsuudhaaf jalqabaa kaasanii baruma mootota jedhaman sanaa kaasanii uummata Oromoo cabsuudhaaf namoota hidhatanii ka'anidha. Uummata Oromoo bataskaana keessaa baasu, uummanni Oromoo bataskaana keessaa bahe amma bakka garaagaraatti mana amantaa jedhe ijaaree jiru sababa jara kanaa mana amantaa kee adeeme jechuudha. Jarri kun dhibbatti uummanni Oromoo lafarraa badee uummanni Oromoo dhibee qe'ee Oromoo lafa Oromoo dachee Oromoo fudhachuuf deemaa jiru. Hin dandeenye waaqayyotu didi malee jara kana irratti. Ammas kan jarri kun itti jiran isuma durii kanatti jiru jechuudha. Isuma duraa kana abjoochaa jiru. Fakkeenyaaf amma Sinodoosiin Oromiyaa teessoo Phexros bara 2015 amajji gaafa 14 Phaaphaasonni muudamaniiru. Isaan kun hin ta'a jedhanii yaadnem. Mormiin keenya jalqabaa akkuma sila abbaan keenya kaasan mormiin jalqabaa godinni tokko abbaa tokkoon habulu afaan sana tajaajilamudha kan jennu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis irratti maalidhaa? Namni hojii dukkanaa hojjetu ifan jaallatu ifatti hin ba'udha. Sinodoosiin Oromiyaa ifa hojiinsa hanna kee hin jiru, soba kee hin jiru, wal caalchisuu kee hin jiru. Inni kun Amaaraa, inni kun Oromoo, inni kun Tigiree, inni kun Dabub hin jedhu. Uummanni Oromiyaa keessa jiran afaan dhagaatiin tajaajilamuu qabudha. Sinodoosiin Oromiyaa kaayyoon isaas, ergamni isaas, galmin ittiin deemaa jirus. Uummanni Tigiraa jiru afaan sana tajaajilamu. Guraageen afaan sana tajaajilamu. Nama kan ta'e afaan sana tajaajilamu abbaa mataa isaatii argatudha kan jennu. Kun immoo hojii ifaati jechuudha. Hojii ifaa taanaan baankii saamuun hin jiru, persantii guuruun hin jiru. Hojii afuuraa hojjenna tana hojii ifaati jechuudha. Warri hojii ifaan hojjennu kun hojii dukkanaa hojjetan kun immoo ifatti hin ba'anii dhokatu jechuudha. Kanaaf sinodoosii kana jibban ammasaa. Sinodoosiin kun jalqaba sabaaf sablammii inni jammarre warri hojii dukkanaa hojjetan warri kiiloo 5 jiran kun hojii dukkanaa jalqabaa kaasanii saba keenya irratti warri hojjechaa turan kun ammas saba keenya irratti hojjechaa waan jiraniif maal jedhanii sinodoosiin kun hin barbaachisu jedhan. Maaliif barbaadu isaan? Qabeenya guurrachuu bicha barbaadu waan ta'eef. Kan immoo beekna waan taaneef. Hojiidhaan agarreera waan taaneef. Kanaaf amma jarri kun hojii dukkanaa waan hojjetaniif hojii ifaa jibban. Sinodoosiin Oromiyaa teessoo Phexros kaayyoo qabatee ka'e isaan morman malee kaayyoo isaa qabate ergama isaa mul'ata isaa qabatee deemaa jiraachuudha. Kanaaf akka sinodoosii Oromiyaatti akkamitti ilaaltu isa jedhame kanaaf akka sinodoosii Oromiyaatti jarri kun mana amantaa keenyaa bakka hin bu'anidha. Namicha mana qabtee hin jiru kun mana cufatee taa'u kun sinodoosii Oromiyaa bakka hin bu'udha. Fakkeenyaaf amma isaan uummata Oromoof jibba addaa qabu jennerra keessumaa uummata Wallaggaaf immoo jibba addaa qabu. Akkuma sila ka'e waggaa waggaan qe'ee Oromoo qe'ee uummata keenyaa jeequu, gooluu, dhiiga dhangalaasu, ajjeesuu, nama bataskaana baasu, qe'ee sana fudhachaa deemu lallaba tokko qabu, xiksii wayii qabu isaan. Wangeela Maatewos boqonnaa 10 kan jirtu maa jedhu biqiltuu abbaan koon dhaabin silayyuun buqqaa hin dhaabbatudha. Akka jechuun maal jechuudha? Nama keenya hariyanii, haarsanii, bataskaana keessa baasaniitu bakka sana immoo kan isaanii dhaabbatu jechuudha. Nama isaanii dhaabbataa fi gaafa sana maal lallabu biqiltuu abbaan koon dhaabin hin buqqaa jedhee lallabu jechuudha. Biqiltuun buqqa'u uummata Oromooti jechuudha. Uummata gowwaa kana, uummata wallaala kana, uummata nyaachisee obaase kanatu buqqaa jechuudha. Buqqa'u uummata Oromootti waan gammadaniif bara baraan uummata Oromoo buqqisuutti bobba'anii jiru jechuudha. Kanaaf akka sinodoosii Oromiyaatti hojiin amma hojjetamaa jiru muudamni amma kenname
godini lallabaa torba kenname kun namichi kun tokkoyyuu hin danda'u bataskaana tokkoyyuu hin danda'u amma garuu torba kennuufiin uummata wallaggaa balleessuudhaaf walii galanii uummata wallaggaa lafarraa balleessuuf mana amantaa keessa balleessuuf mari'atanii itti nyaatanii itti dhuganii itti uffatanii saba keenya balleessuudhaaf kan ka'an waan ta'eef sabi keenya jabaachuu qaba ergaa saba keenyaaf dabarsinu boodayyuu hin dabarsina kanaaf uummata wallaggaa bataskaana keessa balleessuudhaaf wal nyaatanii dhuganii uffatanii saba keenyatti kan bobba'anidha akkasitti ilaalla jechuudha akka Sinodoosii Oromiyaatti jechuudha. Tole eebbifamoo Abuna Gabriel hangafa Phaaphaasii godina Wallagga Lixaa ayyaanni isin kaastan yaada ergamaa fi kaayyoo hundeeffama abbootii Sinodoosii Oromiyaa kan teessoo Phexros nuuf kaastaniitu jirtu. Kaayyoodhaaf ergamni hundeeffama teessoo Sinodoosii Phexros kanaas immoo akka muudama biyya lallabaa torba kana abbaan kun qabateetu jiru yookaan immoo namni kun qabateetu jirutti immoo faallaa akka ta'e sirriitti nuuf kaastaniitu jirtu. Mee amma immoo gara gaaffii koo isatti aanutti hin darba. Gaaffiin kun itti aanu eebbifamoo Abuna Minaas hangafa Phaaphaasii biyya lallaba godina Jimmaa. Muudamni abbootii amajji 14 bara 2015 rakkoo abbaan tokko biyya lallabaa 2-3 qabatan furuudhaaf ture. Amma garuu innumaayyuu abbaan tokko biyya lallabaa 7 gaafa qabatu abbootiin Sinodoosii Oromiyaa teessoo Phexros akkamitti ilaala? Haa ta'u gaariidha. Muudamni jalqabumas kan barbaachise biyya lallabaa tokko abbaa tokkotu bulcha ture. Garuu isaan dura biyya lallabaa 2, 3, 4, 5 qabatanii turan namoota baay'een abbootiin baay'een. Kun immoo uummata jiran hundumaaf badii ta'eera. Akka amantii isaaniitti hin jabaanne, akka isaan abbootii isaanii wajjin wal hin barre, abbootiin isaanii illee ilaaluu hin dandeenye, ijaanuu arguu akka hin dandeenye, akkuma waaqni hafuuraan nama bulchutti isaanis hafuuraan qilleensuma irratti akka waan bulchaniif wanta ta'eef abbootii masaayyuu ilaaluu hin dandeenye jechuudha. Ilaaluu hin dandeenye. Kanaaf Sinodoosiin kun jalqaba muudamuma kanaaf kan barbaachiseyyuu abbaasaa itti siqee haasofsiisee rakkoo isaa itti matee waa'ee isaa hubatee maal ta'uu qabaa jechuudha. Ilaaluu qabaa jedheetu Sinodoosiin Oromiyaa teessoo Phexros isa kana ilaalchiteeti kan gara kana dhufee muudama sanas geggeesse. Garuu yeroo sana akka furmaanni sabaaf sablammii hundumaa jechuudha. Kan Oromiyaa duwwaa miti. Akka hiikamuuf jalqabame jechuudha. Kana booddee garuu hin hiiknaa abbootii kana maleeyyuu baay'ee daballeetu biyya lallabaa tokko inuma goona jedhame iyyameenni kun dhaabbatee jechuudha. Yaa ta'u malee garuu isa kana hojii irratti hin hiikne. Hojii irrattis hin oolchine jechuudha. Irra caalaatti isa durii irrayyuu amma dabalee argame. Dura 1-2 ture, oo baay'ate 3, amma garuu 7 kenname. Akka waliigaltee isaan waliigalaniitti illee biyya lallabaa tokkumaa jedhan. Namooti baay'een eddasiitii badhaafamaniiru. Badhaasa jenna nuti kan. Isaan warrum amma adeemanii 7 fudhatan duwwaa utuu hin taane warrumti kaanii daddabalataniiru. Kanaaf badhaasa badhaafamanii jechuudha. Malee uummata tajaajiluu miti. Fedhii isaanii guuttachuudhaaf waan isaan barbaachisa hundumaa argachuudhaaf kan godhan malee uummata kan yaadan miti jechuudha. Achi deebi'ee garuu warri sabaaf sablammii wajjiniin yoo jalqabne iyyuu kan Oromiyaa immoo irra caalaa bal'inni inni qabuuf rakkinni qabu uummanni isaa amantii isaa afaan isaatiin akka hin baranne kan godhame kun rakkina guddaarraan waan isa ga'eef qabeenyaan isaa waan saamamaa jiruuf amma isuma irratti bobba'anii jiru. Lafa isaa saamuu, mana isaa saamuu, qabeenya isaa saamuu, waan inni qabu hunduma irraa fudhachuudhaan namoota achi keessa illee jiraatanii akka isaan keessaatii baqatanii bahan gochaa jiru jechuudha. Kanaaf fooyyina utuu hin taane inni kun badii guddaa fidanii dhufaniiru. Akka seera bataskaanaattis biyyi lallabaa tokko abbaa tokko duwwaadha kan hoogganuu danda'u, bulchuu danda'u. Inni iyyuu beekumsa manni amantii barsiistuu hundaa qabatee dhaquu qaba. Achi taa'ee tajaajiluu qaba. Seerri mana amantii guyyaa 15 caalaallee achiitii fagaatee deemuu hin qabu jedha.
muudamanii utuu achi naqan jijjiiramanis jiru. Kanaaf uummanni Oromoo walumaa galatti amantii Ortodoksii irratti akka inni hin dhaabbanneef, akka inni keessa hin jiraanneef walii galanii waan hojjetan natti fakkaachaa jiranaan. Akkuma namni sagalee isaan dhageenye, akka namni hin hubanne. Kanaafis qooqa isaatiinis akka inni baratu hin barbaadan. Utuu dhuguma barbaadu ta'e abbootii Sinodoosii Oromiyaa gara naannoo isaaniitti erganii, gara godina isaaniitti erganii, gara biyya lallaba isaaniitti erganii isaan akka isaan qooqa isaaniitiin aadaa isaaniitti eeganii fi uummata mana amantaa Kiristiyaana Ortodoksii Tawaahidootti akka isaan dhufan gochuu hin danda'u turan. Utuu uummataaf yaadanii. Garuu uummataaf utuu hin taane faayidaa mataa isaaniitiin wanta yaadaniifitu biyya lallabaa tokkoof torba kennanii muudama yeroo sanaa akka inni hojiirra hin oolleef, akka inni faayidaa hin qabne, akka inni uummanni isa gammadee ka'ee hundumtu utuu waliin qoodin gammachuudhaan simate kana homaa yoo isin gammaddan iyyuu nummoo isinitti hin gammannu, nummoo kana isinii irlaannu, isiniiti mirga keessan isiniif hin eegnu akka barbaaddan iyyuu yoo isin gammaddanii abbootii Oromoo ta'anii isin tajaajiluudhaaf dhufan yoo isin simattanuu nuti immoo isa isiniif hin eeyyamnu jedhanii humna qabna jedhanii yeroo qabna jedhanii akka godhanii ta'aa jiru jechuudha. Kanaaf Sinodoosiin Oromiyaa muudama yeroo sanaas muudees abbootiin achitti akka dhaqanii tajaajilan godheera. Amma garuu godinaalee Oromiyaa hundumaa irratti biyya lallabaa hundumaa irratti namnumti qooqa isaanii isa barsiisullee meeqatu jira jedhanii namni madaaluu danda'a. Godina meeqa kanii qooqa isaatiin barachaa jiru, tajaajilamaa jiru, lallabbii lallabamaa jiru, sirna galatoo yookaan qiddaasee qaddasamaa jiru ammamii jedhanii olaalanii hin jiru. Maqaa isaa malee jechuudha. Hojiirra hin jiramu. Kunis maalidhaa? Tuffii uummataati. Maal fiduu danda'u? Hundumtuu nu harka jira. Akka barbaaddeetti isin ajajnaa isa jedhudha jechuudha. Waaqni garuu qooqa keenyaan akka barannuuf isatu bilisa nuu kenne. Qooqa barattoota isaatiif kan inni qooqa 72 ibseef dhaqaa barsiisaa jedheeti. Malee mana keessa taa'edhanii. Warri kaan mana isaanii cufatanii kan ta'an waggaatti kan hin nanne, waggaa lamatti kan hin nanne, kan persentii duwwaa sassaabuudhaaf ta'an jiru abbootiin. Kanaaf har'a manni amantii biyya Oromiyaa keessa jiran hundumtuu cufamanii uummannis keessaatii bahanii iddoo adda addaatti faca'aa jiru. Utuu dhala namaatiif yaadu ta'ee garuu nam tokko akka hin banneef akkuma Sinodoosiin Oromiyaa jalqaba yaadee muudama kana geggeesse, muudami kun itti fufee har'a biyya lallabaa tokkoof abbaa tokko ramadanii tajaajilee akka inni tajaajilamu gochuu hin danda'ama ture. Kanaaf ammas Sinodoosiin Oromiyaa isa jalqabe amma du'aatti itti fufa wanta ta'eef uummanni biyya Oromiyaa jiru hundumtuu Sinodoosii Oromiyaa wajjin jabaatee uummanni amantii isaa irraa utuu hin baqatin, utuu hin fagaatin, bataskaana isaa eeggachaa saamichaaf deemaa jiru wanta ta'eef, hannaaf deemaa jiru wanta ta'eef, biyya isaa irraatii isa buqqisuudhaaf deemaa jiru wanta ta'eef bataskaana isaa eeggatee yeroo hundumaa jabinaan waan achiitii ba'aa jiru, waan isaan saamaa jiran akka inni eeggatuu fi dhaamsa dabarsina akka Sinodoosii Oromiyaatti. Ammas immoo abbootii masaa jabaatee eeggatu. Nama aadaa isaa beeku, abbaa amantii isa barsiisuu danda'u, isa tajaajiluu danda'u, waa'ee isaas kan beekuun akka tajaajilamu. Kanaaf barattooti Yesuus Kiristoos illee yeroo iddoo tokko barsiisan isaanuma keessaa fuudhaniitu daaqonii taasisanii, qeesii taasisanii, tajaajilaa taasisanii darbu malee biyya keenyaa isiniif hinnaa, iddoo akkasiitii isiniif hinnaa jedhanii hin darbine yeroo tokkollee jechuudha. Achumaati. Garuu achiitii nama meeqa muudanii beeku, daaqonii meeqa nama meeqa daaqonii taasisanii beeku jedhan hin jiru. Akka inni maal hin taaneef qooqa sanaan tajaajilee akka inni uummata isaa wajjiniin hin jiraanneef. Kanaaf ammas uummanni biyya Oromiyaa jiran marri hundumtuu jechuudha. Jabaattanii amantii keessanitti warra akkas biyya yookaas biyya lallabaa torba fudhatanii ofii isaaniitiif fedhii isaaniitiif waa tokkollee nama tajaajiluu hin dandeenye akka godhan isin garuu amantii keessan irraa otoo hin fagaatin waaqni yeroo qaba wanta ta'eef amma dhumaatti akka jabaattanii Sinodoosii Oromiyaa akka eeggattan dhaamsa koodisnii dabarsaa. Waaqayyo hunduma keenya duukaa ta'u. Galatooma. Tole eebbifamoo abbaa keenya yaada bal'aa nuu kaastaniitu jirtu. Amma immoo gaaffii itti aanu
eebbifamoo abbaa keenya abbaa Iyyaasuu hangafa Phaaphaasii biyya lallabaa Qelleen Wallaggaa akkana kan jedhudha. Abbootiin Sinodoosii Oromiyaa uummata Wallaggaadhaaf dhaamsa maalii dabarsa? Gaariidha. Duraan dursaa uummanni keenya nu jaallattaniif isin jaallannu biyya kana keessas ta'ee biyya alaa keessa kan jiraattan hundumti keessan akkam jirtu nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu isiniin jecha. Egaa akkuma gaaffiin nu gaafatamee haala yeroo ammaa kana keessa jiru irratti abbootiin maal jettu waan amma ta'aa jiru kanarratti kan jedhudha. Dhaamsi nuuni dabarsinu akkuma beekamu akkuma amma ka'aa turedha. Yeroo ammaa kana wanti ka'aa jiru yoo bulchiinsa yoo ta'e mana tokko bulchuurraa kaana. Mana tokko abbaan manaa mana tokko gaafa bulchuu akka itti mana isaa bulchuudhaaf bu'aa bayii akka isatti fudhatu mana tokkitti bulchuudhaaf. Nuun immoo akka keenyatti bataskaana bulchineerraa hojii biyya lallabaarras hojjenneerraa hammam akka itti gaafatamummaan ulfaatu agarree tadda nageenye miti godina yookaan biyya lallabaa torba bulchuun haafuuti. Bataskaana tokko nan bulcha yoo jedhame nan misoomsa yoo jedhame dadhabbii isaa wajjin gaafa ilaalamu baay'ee yeroo namatti fudhata. Dadhabbiis qaba yoo misoomsuuf yaadame. Garuu godinni tokko yookaan biyyi lallabaa tokkittiin immoo Phaaphaasii tokkoof baay'eedha hin baay'ata. Sababni isaa bataskaana tokko bulchuun erga hin ulfaata ta'eeti godinni tokko bataskaana meeqa of jalaa qaba yoo jenne haga 500 ol of jalaa qaba. Dirqama bulchiinsa waan ta'eef bataskaana kana tokko tokkoon dubbisuu qaba. Phaaphaasiin ramadamu yookaan biyya lallabaa kanarra hojjetu. Bataskaana tokko tokkoon dubbisuu qabu kanaafi 500 qaba yoo jenne yeroo 500 akka inni itti fudhatu laala. Dhugumatu bulchiinsaaf yaadameeti tuffii uummata keenya irraa qabamurraa kan ka'e yoo ta'e irraa ala yaadamee fi amantaa isaatti jabaatu wanti isaaf ta'uu qabu haa ta'uu fi jedhamee miti. Isa duriira yoo nutti hammaate dur wanta akkasiin jiru. Durii utuu nuun gaaffii kan biraa qabna turre gaaffiin keenya sunillee kan isuma kanaan duraa jechuu kooti. Utuu of danda'ee Sinodoosii mataa isaan uummatiin abboota kansaa kan kooti kan jedhu utuu hin muddatin fuuldurayyuu kun hin turre. Tarii kana keessatti bara dhumaa kanatti barri kun bara dhumaati akka sagalee Waaqayyoos jedhu bara dhumaa kanatti immoo maal jedha beektuu raajichi Isaayyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 1 yookaan olaallee bara sanatti jedha dubartoonni 7 dhiira tokko qabatanii abbaa manaa nuuf ta'i maquma keetii waamamuu barbaanna jedhaniitu akka ittiin qabatanii kawweedha. Tarii raajii kana nurratti raawwachuuf ilaata. Kun akkuma sila asirraa ibsaniiru fakkeenyaan dubbatamu. Wanti fakkeenyaan dubbatamu tokko immoo gochaadha lafarratti argama. Sila akkuma kaasan Phaaphaasiin tokko godina tokkotu eeyyamamaaf akka seera manichaatti. Kun immoo fakkeenya jedhamee kan kenname kutaan lallabaa akka dubartii tokkootti. Kana jechuun hin danda'ama. Maaliif danda'ama? Fakkeenyaan gaafa dubbatu Kiristoos mataan waldaa kiristaanaa Kiristoos. Mataan haadha manaa immoo abbaa manaadha. Waldaan kiristaanaa akkuma isheen Kiristoosiif bitamtu yookaan abboomamtuuf haati manaa immoo abbaa manaadhaaf haa abboomamtu jedha. Fakkeenyaan kaa'u.
malee bataskaanatu haadha manaa waaqayyooti jechuu miti. Fakkeenyi kun kanaaf nurratti raawwataa jira laata kan jedhudha. Kan ammoo nuuni sagalee waaqayyoo ummata kanaaf hadarbu haqaqqabu ummanni keenya beelaadhaa dheebotaadhaa. Ammas taanaan dhugaan lafa jiru qabatamaatti dhugaan lafa jiru bira ga'amee kan ilaalamu innis iyyataa kan jiru iyyataa darbee gara olii dhufaa hin jiraatin malee achitti qaama mootummaatti illee iyyataa jira qabatamaadha. Kanas waan irra jirruuf nuuni mootummaanis waan nu beekuuf dhoksaatti miti nu dhokannees hin jirru biyya dhoksaa keessa hin jirru biyyuma kana keessa biyya mootummaan bulchu keessarraa waan sirriif sirrii hojjennaa waan daba ta'e immoo hojjennu isa mormaa irra waan ta'eef. Kanaaf nuun beeksifneerra akka mootummaa naannoo Oromiyaatti beeksifnee waan hojjechuu qabnu mootummaan nuuf beeku amantaa yoo ta'e iyyuu amantaadha jennee mootummaa dhoksinee waan hojjennu waan hin qabneef mootummaan nuuf beeku ummata keenya gajjallaadhaa beela'ee dheebochaa jiru abbaa isaa barbaadaa jiru hojii barbaadaa jiru rakkoo isaa furachuudhaaf iyyaa jiru isa kana mootummaan nuuf beeku akka gadi buunu jennee beeksifnee caaffataan geessinee iyyata geessinee itti laannee ummata keenyatti qajeelfama gadi buufnee caasaa sirreessinee hojii hojjechaa jirra. Kun waan haaraa osoo hin taane waan sirrachuu qabu sirreessinee jechuudha. Amantaa kana keessatti namni akka hin gufanne akka waan barbaadu hin dhabne kana gochaadha kan jiru. Kana gaafa jennu isaan kun uummata kanatti ba'aa ta'uudhaan irraa kan hafe dhugaa dubbachuuf yoo ta'e nama beekaa nama dandeettii qabutu bushuu danda'a. Dandeettii jechuun maal jechuudha? Amantiidha. Akkuma biyyi lafaallee dorgommii dorgomsiisu dandeettii ga'umsa isaa ilaalee qormaata qoree waajjira gashee hojjisiisu forjidii yoo ta'e illee itti adabsiisee hojjisiisu kan keenyas kanumaadha. Akka fakkeenyaatti mana keenya keessatti namni hojjetaa gara olii miti garuma gadiitti iyyuu dirqama kan isarraa eegamu mana kana keessatti mana keenya keessatti qooqee yeedaloo bifi sadii jiru. Isaanis gi'izii, izilii, araaraay jedhamu. Qiddus yookaan qulqulluu jennee gaafa maqaa waaqayyoo uumaa keenya galateeffachuu jalqabnu qooqi kun sadan waqtii isaa eeggatanii yeroo isaan itti jedhaman jiru. Namni kun tarii madaalamee ga'umsa isaa ilaalamee kanatti qoramee laata. Giiziidhaan mee jedhi giiziidhaan hin danda'a. Iziliidhaan araaraayiidhaan waan abbaa tokkorraa eegamuu qabu. Kan ammoo lafaa kaaneen jennu qabatamaa sila akkuma abbaan keenya iddoo kanaa ibsan dhugaan isaa isa kanaadha. Tarii namni barate hin barbaachisu uummata kanaaf jedhameeti laata. Akka itti yaadaniiti waan ta'eef namni dandeettii hin qabne immoo biyya lallabaa torba bushe jechuun hammam akka inni nama dhiphisuuf kan nama madeessu eenyuyyuu hin beekaa. Isa kana waan ta'eef haalli amma jiru qabatamaaf dhugaansaa isa kanaadha. Haalli kun uummanni keenya ergaan nu dabarsinu jirra. Hin jiran nuun jedhu nuun garuu jirra. Hin hidhaman nuun jedhu yeroo fi yoo hidhamnellee dhugaan keenya garuu dhugaa waan qabnuuf garuu mootummaan dararamaaf jedhee nu barbaadee nu hidhee miti. Dhugaa keenya himannee dhugaa keenyaan baaneef. Yoo yaadattu taatan yeroo darbe bakka muummeen ministeeraa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed bakka isaanii abboota amantaa walitti qabanitti namni ta'e tokko achi keessaa qoobii diimaa kan uffatu achi keessaa ka'ee waa'ee keenyaa fi gaaffii dhiyeessee ture. Abbootiin ganda tokkorraa dhufan nuun jedhe. Nuun gandummaan hin jirru. Haariyaatti yookaan abbootiin keenya gaafa waamaman obbolaanuu lama waamamu. Haadha tokkorraa kan dhalatan haadhuma tokkorraa kan dhalatan hin waamamu. Yookaan kan ganda miti. Nuun gandaanis hin jiru. Oromiyaa guutummaadhaaf isa kaabaaf kibba bahaaf lixarra jirudha. Kanaafidha kan muudamnes tarii warra nu muudeetu akka itti qoodee nu fide yoo jenne kan nu muudan immoo akka isaan jedhan sana yoo miti.
Kanaaf dhugaadhaaf haqaaf jenneeti kan hafne malee Dookter Abiyyiinis yeroo sanatti guddaa galateeffanneerra. Deebii sirriitti nama sana madaalu deebisaniiru waan ta'eef. Yeroo sanaaf waan ariifachiisaa ta'eef ta'ee nutti mul'ateef amantaa keessa gallee waan sirreessuun ta'u sirreessine malee nun ilaallatu mana sana keessa deebi'aatii rakkoo jiruu achumaa furadhaattiin jedhame. Hammam mana sana keessatti rakkoon furamasa jedhamuuf immoo nu wal beennaa. Kanaaf ergaan uummata keenyaa dabarsinuu hin jirus kan nuun jedhan nuu isiniif jirra isin nuuf jirtu. Qajeelfama isiniin laannuun hojii hojjechaa jirtu nuu jabaadhaa rakkoon hin jiru. Humnaan dhiibbaadhaan kan isinirratti dhufu immoo isin dhiibbaa biraa isin naqinaa waan biraa keessan galinaa yoon isinii danda'ame mootummaatti rakkoo jiru yoo jiraate rakkoo mootummaatti ibsachaa hojii amantaa keessanitti jabaadhaa sagalee waaqayyootiif nus bakkuma fageenyarra jirurra sagalee waaqayyoo akka jedha. Ergamaa Phaawulos yoon fooniin isinirraa fagaadhe illee hafuuraan isin biran jira waan jedhuuf nus fooniin isinirraa fagaannu iyyuu hafuuraan isin bira waan jirruuf nu jabaadhaa rakkoon hin jiru isiniin jennaa. Isinis kana gaaffii kana waan nu dhiyeessateen galatoomaa fayyaa ta'an isiniin jedhaa waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamoo abbaa keenyaa Abunee Iyyaasuu hangafa Phaaphaasii biyya lallabaa godina Qelleen Wallaggaa yaadaa fi dhaamsa bal'aa nuuf dabarsitaniitu jirtu. Akka abbootii Sinodosii Oromiyaa teessoo Phexrosittis ololli akka sanarratti ka'a ture. Ololli kun immoo ololli sobaa ta'uusaa bulchaan biyya keenyaa muummichi ministeeraa deebisaan deebisanillee nuuf kaastaniitu jirtu. Gama keessaniidhaan illee qophii xumurtanii jiran qaama mootummaa hundumaallee akka beeksisanillee nuuf kaastaniitu jirtu. Uummata keessan daawwachuudhaa fi akka uummanni keessanis immoo uummanni godina Wallagga Lixaa amantii isaatti jabaate akka abbaa isaa eeggatu akka caaseffama isaanii abbootiin Sinodosii Oromiyaa dabarsaniidhaan geggeeffamu nuuf kaastaniitu jirtu. Egaa amma immoo gaaffii koo itti aanutti darbaa gaaffii itti aanu mee eebbifamoo abbaa keenyaa Abuna Barsumaa irraan ka'a hangafa Phaaphaasii biyya lallabaa godina Wallagga Ba'aa. Akkuma beekamu torbee kana miidiyaa hawaasaa irratti dubbii ijoo ta'ee kan naannaa jiru waa'ee hiikaa kitaaba Raajii Maaramiiti. Kun immoo kitaabni Raajii Maaramii kun kan hiikamee erga tajaajilaadhaaf oolee waggoota hedduu lakkoofseetii jira. Mee kana abbootiin Sinodosii Oromiyaa teessoo Phexros maal jedha? Galatoomaa eebbifama. Akkuma gaaffiin naaf dhiyaate Raajii Maaramii yookaas Taamira Maaramii isa jedhamu afaan qooqa Oromeffaatti hiiknee eebbisiisnaa baga gammaddanii jedhanii miidiyaa hawaasaarra naanna'aa turan maabarri tokkoo fi nami ta'e haa ta'uutii ijoon dubbii bu'uurumarraa kaasuudhaaf yoo barbaachise kan irratti guddaa nama dubbachiisu inni kun illee abboota darbaniin eebbifamee tajaajilarra oolee uummata erga ittiin tajaajilame iyyuu bara lakkoofsiseera yookaas waggoota lakkoofsiseera. Bu'uura ta'ee iyyataa kan ture uummati kun nus qaama dhimma isaa ilaallatu gaafachaa kan turre macaafa qulqulluu 81 seera mana amantaa ortodoksiitiin uummata kana bira hiikamee ga'u. Uummati kun tajaajila qiddaasii irratti macaafi dubbifamaa jiru. Macaafa mana amantaa keenya madaallee fi hiikkoonsaallee mana amantaa keenyaaf hin taanedha. Dogmaa keenyaaf qannoonaa keenyaa wajjin kan walirraa fagaateef walitti bu'uudha jennee waggaa hedduu iyyannee uummati keenya gaaffii sana qaba. Mana amantaa keenyaatii fi seenaa waggaa 3,000 dubbatu garuu macaafi qulqulluun 81 hiikamee uummata kanaan tajaajilame hin beeku. Utuu qooqa uummata guddaa, uummata bal'aa, saba bal'aa kanatti oddoo hin laatu ta'e kiristaanummaa isaa yookaas amantummaa isaatti nama nutuu ta'eeti bu'uurri amantaa macaafa qulqulluudha waan ta'eedhaaf abbootiin macaafota qulqulloota mana amantaa keenya keessa jiranii kan biroonis abbaa kan ta'e hangafa kan ta'u macaafa qulqulluudha waan ta'eef macaafa qulqulluu sanaaf deebii kennuutu irra ture. Utuu waggaa hedduudhaaf
macaafa 81 yookaan 80 aduu isa jedhamu utuu waggaa hedduu uummati kun iyyuu tajaajiltooti iyyanii hooggansarra yeroo turre sadarkaa aanaa sadarkaa godinaarra sadarkaan waliigala mana lubummaa kanatti erga dhufne utuu gaafannuutu isa achi qabaniiti macaafa giiziif qofa kakuu moofaaf kakuu haaraa walitti maxxansinee tokko goonee eebbisne jedhanii eebbisiisanii namootaaf hiraa turan. Hamma kanaadha jechaadha tuffiin uummata kanaa mana sana keessa kan jiru kan isaan tuffatan. Gaaffiin uummati kun maal gaafata? Isaan birrii kuma hedduu maalitti baasan eebbisiisanii kanaan dura namaaf gaanii isa kanaadha. Ati hankeemaa mitachi gorii kan barbaadamu isa kana jechuurraa kan hafe maalidha kun qooqisaa namaa galachuudha yoo dubbatamuu baate jechuudha. Inni hiikameeraa utuu sarratti hojjetame taamira maaramii yookaas ajaa'ibi giiftii keenya dubaroo maaramiidha. Erga hiikamee waggoota lakkoofsiseera abuna Mikaa'el abuna Ostaatiyoos Phaaphaasoti 4 bakka jiranitti hiikameera jechuun hin beekna tajaajilamaa ture. Garuu amma erga uummati kun tajaajilamuu calqabeeti deebi'anii kunoo hin eebbisiisne jechuun isa qooqa biraadhaan laqa baarii maardaat yookaanis immoo warra awwaaleen immoo du'a itti muu jechuudha. Akkasi. Kanaaf sichi waan goonu hin qabnu ilaa jecha isaanii sirreeffatanii. Sichi waan goonu hin qabnu uummati kun qooqa koo malee taamira maaramiin dhaga'u dirsaanaatiin dhaga'u gadlaatiin dhaga'u jedheera. Kanaaf tuun immoo gabaadhaaf akka nuuf ta'uuf deebiidhaaf akka nuuf ta'uuf kaayyoo sinodosii Oromiyaa teessoo Phexros fashaleessuudhaaf nuyyuu sii jirra nuyyuu hiikaa jirra nuyyuu macaafa sii hiikaa jirra jedhanii uummata kana kaayyoo isaarraa maqsuudhaaf waa'ee ergama sinodosii Oromiyaa teessoo Phexros maqsuudhaa fi maabara sanaa wajjin kan irratti walii galanii isuma kaleessaa fuudhanii shifaanii isaa yookaas immoo kavarii isaa itti jijjiiranii fidanii dubbii immoo kavarii itti jijjiiranii fiduu namaluma isaaniiti durumayyuu isa kaaniyyuu kavarii jijjiiranii fiduu isuma ta'ee hin taane duu san taane immoo ta'eera dusuma kaleessa ture jechuudha akkasitti kanaaf jecha achirratti kanaaf kan hiikameetti tajaajilamaa jirudha malee ittiin sinodosii Oromiyaa teessoo Phexrosiin uummati kun duukaa bu'ee akka wajjin jiru waan beekuuf kophaatti hafuu keenyarra isa kanaan immoo laphee uummataa deebisnaa laata jedhaniiti malee erga maal ta'ee naa bantaa jedhe namichi erga uummati bakka ga'ee ittiin tajaajilamee booddee har'a eebba isaatiif nama waamuu jechuun annugaa baay'ee gadi bu'uu nama gaddisiisa. Utuu san hojjetamee illee kan biraa kana duwwaas miti. Kanaan dura Amaareffaa qabnaa Giizii qabnaa amma immoo Oromeeffaa kan namni dhaan Oromeeffaa maalii dhaban uummatoota tajaajilamaadha isaantu mataa goree rakkisaa jira malee. Kanaaf kun beekamuu qaba. Kun hubatamuu qaba. Kan ta'uu qabu garuu isan hojjetamne hojjechuudha. Macaafi Qiddaasees maxxansameera mana amantaatiin garuu akka tajaajilamuuf akka uummata kana bira ga'uuf akka lafa qabatuu fi leenjiin itti hin laatamne uummati kun ittiin tajaajilamuu qaba jedhamee yaa'u gurgurtaaf yoo itti fayyadaman maleessa akka uummati kun itti tajaajilamuu fi kallattiin laatame xalaan sarkulariidhaan yookaas xalaan tamsa'ee uummata kana bira ga'ee uummati kun kana booddee qooqa afaan Oromootiin tajaajilamuu qaba jedhanii dabarsin macaaficha maxxansan isa immoo ragaaf dhiyeeffachuudhaaf jennan immoo akkasitti ilaalla jechuudha. Akka gaaffii gaaf tokkootiif ragaa dhiyeeffachuun malee akka lafa qabatutu barbaade tajaajiltoota qeesii Oromoo daaqonii Oromoo akka leenji'u godhanii mana barumsaa baranii fi teewoloojii bananii fi akka uummati kun tajaajila gahaa argatu gochuudha malee ittiin daldaluun hin baratame waan ta'eedhaaf isa ittiin daldalaatii fi inni ittiin tajaajilaa tokko miti kan adda baafachuun barbaachisaadha jechuun barbaadeera. Itti fufee uummati kun kan barbaadu behennaadhaan erga uummati kun kan barbaadu beeku ta'e maaliif uummata kana dhaggeeffatan waan uummati kun barbaadu beeka taanaan okey waliigal abbaa uummati kun barbaadus beeku jechuudha. Sinodosii uummati kun jaallatus beeku jechuudha. Sirna uummati kun jaallatus beeku jechuudha. Argitanii malee qooqa isaa duwwaa miti. Kanaafuu uummati kanan barbaaduum jedhan uummata kana yoom gadi bu'anii mariisanii beeku isaan yoom gaafatanii beeku mee gadi bu'anii haa gaafatanii mee gadi bu'anii haa haasofsiisanii uummati kun dubbisas haa ta'u yeedalloos haa ta'u ani hin barbaadu yoom jedhee moo uummata kana bakka bu'anii siibeennaa suma kanaan duraatiifitu uummati kun hin barbaadu nyaakoo isba mifalligoo innaa qaallan
maalitti beeku? Isa ofii barbaadan beeku garuu. Uummati kun isa barbaadu immoo hin beekan. Utuu isa uummati kun barbaadu beekanii rakkoon manicha keessa hin jiru jechuudha. Isa uummati kun barbaadu adda baasanii wallaaluu yookaanis immoo isa uummati kun barbaadu dhiisanii kan biraa hojjechuu kan biraa adeemsisuutu rakkoo kana uume kanaafuu beeku. Kana duwwaa miti isallee akkas jedhameeti fakkaata inni kanaan dura qabeenyaan uummataa akkaawuntii irraa dura baqachiifamaa ture. Akka Horroo Guduruutti, akka Baa Wallaggaatti, akka Lixa Shawwaatti qabeenyaan isaa akkaawuntii irraa birrii miliyoonaan lakkaa'amu irraa baqachiisaa akkaawuntii biraatti hojii geggeessaa hojii walii galanii inni isaan dabarsaa turan lakkaa isas uummatichi hin barbaadu lakkaa isa uummati barbaaduuf hin barbaanne walii baraniitu yeroo sanas qabeenyaan isaa duraa baqatame yookaan akka baqachiisamu yookaan akka irraa akkaawuntii biraatti duraa darbu ta'e jechuudha bifa saamichaatiin. Wanti xinnoon waan guddaa kaasa. Bongolluu darbachuun immoo akka namni dhagaa lafaa kaasu nama godha. Kun jecha abboota keenyaati. Kanaafuu waan darbe namaa kaasisa jechuudha wanta haasa'amu kun. Kanaaf dogoggoraaf dogoggoraadha. Waan uummati kun beeku adda baasanii haa beekanii. Uummati kun beekaa mataasaa qaba. Tajaajilaa mataasaa qaba. Oddoo dhowwatanii, karaa dhowwatanii, hin doorsisanii, oddoo dhowwatan. Shofeeriin isaanii godina torbarraa miindaa iddoo torbaa nyaata. Yookaan godina sadii ta'e miindaa godina sadii nyaata. Tajaajiltooti afaan Oromootiin lallabdooti tajaajilaniif lubooti tajaajilan immoo birrii 2,000 kan dabirii tokkoo dhabu. Kan bajata aanaa tokkoo qabu. Shofeeriin isaan fuudhee deemu immoo godina torba taanaan kan godina torbaa nyaata. Godina sadii bulchu taanaan kan godina sadii nyaata. Godina 5 bulcha taanaan kan godina 5 nyaata. Isa uummata kana tajaajilee afaan uummata kanaa ija uummata kanaa gurra uummata kanaa ta'ee tajaajilaa uummata kanaa ta'ee tajaajiluuf bajatiin jiru. Isa isaan tajaajilu duwwaadhaaf bajatii guutee lafa guutee jira. Nama 8,000 nama 5,000 nama 1,700 maaliif godina godinaan nyaatan waan ta'eedhaaf. Saamichi kana caaleef daldalli kana caale immoo hin jiru. Kanaaf uummati kun kana beekee tokkoof tokko hubannoo kan argachuu qaba. Malee ajaa'iba maaramii ajaa'iba dubaroo maaramiidha. Hiiknee gabaadhaaf qopheessine kunoo ati sinodosii biraan dhaganii nutu sii jira jechuun kuni inni kun kaleessa irratti hojjechuun hafe. Ammoo uummati kun ittiin tajaajilamaa jira. Macaafi tokkitti immoo marsaa 2-3 eebbifamuun immoo ani dogoggoraa fi qaaniif gadi bu'uu fi waan himan dhabuu namatti fakkaata. Waan ittiin hojjetan dhabuu, waan ittiin afaan banatanii uummatatti waan fudhatanii gadi ba'an dhabuu jechuudha. Kanaaf fuulaan maxinoo qaban fudhatanii gadi ba'u jedhu abbaan gaduma qabu gadi fida fuulaan maxinoo jedhu isaaf yoo ta'e malee isaati maabarri kana. Karaa kan biraa jarreettanii akka abbootiitti gaaffii uummata kanaa deebisu jedhamu bukkee jiru. Isaan immoo dawootti goru maaliif dubbachuus hin danda'an isaan. Gaaffiis hin deebisne bakka muudaman bakka yaadamanis hin jira waan ta'eef uummati kun uummata kanaa fi warra kanatu ga'a jedhanii warra sadan keessaa muudaman keessa bukkee taa'u. Isaan immoo dhokatu jechuudha. Maaliif afaanis hin qabani waan hojjetas hin qabani waan dubbatanis hin qaban kanaaf wal qabannee wajjin jirra jechuudhaaf yoo ta'e malee isaan kun waan uummata kanaaf deebii ta'uun fakkaatu tokkoof tokko kaayyoo sinodosii Oromiyaa teessoo Phexrosin fashaleessuuf waan hojjetamu malee kun waan hojjetanis miti waan eebbisiisan miti sana koppii godhanii kabarii isaa jijjiiranii ilaa kunoo kabarii isaa akka inni miidhagu saalamuuf illee namaa ta'am kunoo jedhan. Isa keessa isaa jiru barbaade malee uummati kun dhaga'uu kan inni barbaadu koo kabarii isaan jijjiiran sana miti. Inni kun immoo keessuma bahee uummata kanatti qoosu uummata kana mee joonja'aa gochuu gowwaa gochuu uummati kun uummanatti timni fudhata jechuu wayiin fakkaatu kana dogoggoraniiru asirreeffatanii uummati keenyas kallattii kanaan hubachuu qabaa jechuun barbaada galatoom. Eebbifamoo abbaa keenya Abune Barsumaa hangafa Phaaphaasii biyya lallabaa godina Wallagga ba'aa. Yaada bal'aadha kan nuuf laataniitti jirtanii kaayyoodhaa fi ergamni hiikaa kitaaba qulqulluu kitaaba raajii maaramii kanaadhaan dhufeellee maal akka ta'e bal'inaan nuuf ibsanii jirtanii kaayyoo abbootii sinodosii Oromiyaa teessoo Phexros fashaleessuu akka ta'ellee bal'inaadhaan nuuf kaastaniitti kan jirtanii egaa otoo hiikaa kitaaba qulqulluu isaa 81 irratti xiyyeeffataniiru ta'eeti maal akka ta'ullee nuuf kaastaniitu jirtu. Soo kanaadhaaf inni kun golgaaf yookaan immoo kavariidhaaf itti fayyadamuudhaaf anatu sii beekaa anatu siif jira jedhanii uummata kana gowwaa fakkeessuudhaan uummata kanatti fayyadamuudhaaf akka ta'ellee bal'inaadhaan nuuf kaastaniitu jirtu. Inni kun immoo akka laga isaan hin ceesnellee waan baay'ee nuuf kaastaniitu jirtu. Mee gaaffuma kana irra deebi'uudhaan eebbifamoo abbaa keenya Abuna Gabreel hangafa Phaaphaasii
biyya lallabaa godina Wallagga lixaa. Gaaffuma kanarra deebi'uudhaan itti dabalata immoo gaaffima kanatti dabalate uummanni Oromoo sirna galata yookaan qiddaaseen afaan Oromoo hin barbaadu jedhamee miidiyaa kanarra deemuudhaan burjaajii uummata keessatti uumaatii jira. Meesin immoo kana maal jettu itti dabaluudhaan isa kanas walumatti qabdanii yaada keessan nuuf qoodaa. Baay'ee gaariidha. Akkuma abboonni kaasan waa'een raajii Maariyaamii macaafa yookaan ta'ammira Maariyaamii yookaan immoo raajii Maariyaamii jennu kun edda eebbifame tureera. Amma waa'ee eebba isaatii waa'ee raajii Maariyaamii hiikuutu hin ta'in amma waan biraarra jirra uummanni Oromoo darbeera jechuudha. Isaan garuu maanni hatanii waan dhufaniif hannaan waan dhufaniif isa namni hojjete kan kooti jechaa waan dhufaniif isuma ifa argamu dirree irratti argamu kana raajii Maariyaamii immoo nutu hiikkatee jechaa dhufan. Kun maal mul'isa? Un hattuu turree. Isa namni hin hojjetin, isa ofii keenyaaf hin hojjetin, isa namni hojjetetti gargaaramaa turree. Uni hattuudha. Jalqabuma kana dhufaatiin keenya hannaan dhufnee isa kan keenya hin ta'initi kan keenya jennee odeessaa dhufnee isa jedhutu ofirratti mirkaneessan jechuudha. Akka gara waldiyaa kanaa fi gara namicha fayyaa minan sammuun isaa fayyaa natti fakkaatu xinnoo gituu gara tsabalaa deeme amantaa gadhiisa waan ta'eef malee itti dhaqee cuubamee hin barbaade namichi kun dhugaa dubbachuuf. Durumayyuu akka nama guddaa hin taane beeka. Amma garuu an xiqqoodha, an ogummaas hin qabu kan jedhutti sirriitti ofirratti mul'isa jechuudha. Waldiyaan kun of jalatti waldiyaa ijaaree fakkeenyaaf raajii Maariyaamiin kan eebbifame Phaaphaasotuma Sinodoosii Itoophiyaa miseensa turan. Miseensuma Sinodoosii Oromiyaa Sinodoosii Itoophiyaa kan turan Phaaphaasii afur turratti argame jechuudha gaafa sana. An gaafa sana waltajjii geggeessaan ture. Amma viidiyoo isaa qabna jechuudha. Viidiyoo isaa uummata keenyaaf gadhiifna. Viidiyoon isaa Phaaphaasonni afur eebbifamoo eebbisaa nurraa bulu Abuna Mikaa'el. Kanumti raajiin Maariyaamii qophaa'e eebbifamoo Abuna Mikaa'el kallattii kennanii beektonni irratti hojjetanii isaan ilaalanii qulqulleessaniitu waggaa 3 guutummaa edda ilaalame booda raajiin Maariyaamii eebbifame. Eessatti eebbifame? Galmuma beeta kinatiin qabdu achi 5 kiiloo jiru kana keessatti eebbifame. Bakka biraa mini. Hoteelatti mini, gandatti mini, mandara keessatti mini. Galmuma sana keessatti galmuma beeta kinatiin qabu ammaa keessatti eebbifame jechuudha. Kan eebbisan Phaaphaasota 4 irratti argaman. Tarii Phaaphaasonni arfan sun miseensa Sinodoosii Itoophiyaa min taanaani maaliif nu bira dhufarre? Isaanumti waa'ee kabaja isaaniif falmachuu qabu. Macaafa isaan eebbisan har'a waldiyaan akka saree maraatuu olii gadi fiigu kunii fi namichi sammuu hin qabne maraatuun kun gaafa qabeenya nama hatee isuma miseensi Sinodoosii eebbise kana natu baasedhee annan qaanee dhugaa dubbachuuf gaafa dhaga'e namicha kana moo namicha kana min footoo isaa ta'aasaa jiramoo hin jedhe nan qaanee dhugaa dubbachuuf. Namichi kun jalqabuma isaa amala isaa kanaaf jedhameetu Oromiyaa guutummaa kee ari'atamaa ture jechuudha. Namichi kun amala isaa kanaaf Dambidollootiin ari'ame, uummanni ari'e, Wallagga Baatiin ari'ame, Horroo Guduriitiin ari'ame, Lixa Shawaatiin ari'ame, Shaashamanneetiin ari'ame. Ammatuma namicha kun ceera namichi kun hin jiru amma lafa dhufee waan kanatti bobba'e hin beeknu malee. Kanaaf kun amma saba Oromoos bakka hin bu'u. Oromoos miti. Beenna abbaa isaas haadha isaas beenna jechuudha. Akkuma seeraattiyyuu akkuma seera biyyattiittiyyu macaafa faarfannaa ta'u macaafa ta'u kan namni tokko maxxanse lammata deebisanii maxxansuun akka seeraattiyyuu nama gaafachiisa. Kanaafuu macaafi kun maxxanfamuunsaa eebbifamoo Abuna Mikaa'eliin durfamee akka inni maxxanfame viidiyoo qabna viidiyoo uummata keenyaaf gadhiifna jechuudha immoo. Kan inni itti eebbifame immoo akkuma sira isin kaase galma beeta kinatii waliigala sana keessatti eebbifame jechuudha. Isarraan kan kaasuanii inni eebbifne Oromoof haa ta'uu jedhe isaan maal barbaadaa jiru beektu waan hin qabne malee bataskaana keessatti dubbifamuu hin qabudha. Waan isaan harkaan qaban malee hin ta'u. Yoo Oromoon harkaan qabe hin ta'u. Oromoo akka hin taane isaan iyyuu mul'isan. Oromoo miti jedhan mul'isan. Itoo Oromoo ta'aniiti kaayyoo Oromoo hin morman. Abboota Oromoo hin morman hin deeggaru malee. Kanaaf jara kanarraa waan eegnu hin jiru. Jarri kun xinnoo ta'uu isaanii. Hannaan dhufuu isaanii waan kan isaanii hin ta'in kan kooti jechuudhaan waan dhufaniif xinneenya isaanii mul'isan. An ergaan dabarsu asirratti uummanni Oromoo raajii Maariyaamii of harkaa qabdu bataskaana keessan keessaa qabdu waan ta'eef isaan diraamaa irratti hojjetan ittiin birrii sassaabuudhaaf dhufan kana bataskaana Oromiyaa jiru keessa akka hin gallee hin jiran. Bataskaana Oromiyaan qabdu keessa
Bataskaan Oromiyaa qabeenya keenya nutu ijaarrate kan keenya waan taaneef waan qe'ee keenya beennuuf fedha keenya waan beennuuf raajiin Maariyaamii Sinodoosii duraa sanaan eebbifama Abuna Mikaa'eliin eebbifamee dhufe suni itti gargaaramaa jirra jechuudha. Kanaaf uummanni keenya birriisaa kallattiin ta'an akka hin baasne kun akka bataskaana keenya hin seenne jedhan. Waa'ee qiddaasa irratti gaafa deemnu qiddaaseen uummanni Oromoo hin barbaanne uummanni Oromoo hin barbaanne uummanni Oromoo maaliif aarsaa kaffalaa jirre? Mee uummanni Oromoo hayaa waa gaafatamu. Waa'ee uummata Oromoo maalitti beeka namichi kun? Bakka bu'aa uummata Oromoo miti. Ofiisaaf Oromoo miti. Abbaansaa Oromoo miti. Haatisaa Oromoo miti. Eessumatti beeka waa'ee Oromoo? Eentu Oromoon yoo Oromoo isa biyya eessaatu bakka bu'aa isa godhate? Kan bakka bu'aa isa godhate warra afaan Oromoon daldalan Oromoon taane warra biyya kana jeequu barbaadan dhiiga dhangalaasuu barbaadan hannaaf warra bobba'antu nuti Oromoof jirraa jedhu. Isa Oromoo ta'an immoo ati Oromoo min jedhu. Isaan yaan Oromoodhaa jedhu. Oromoon immoo ati Oromoo min jedhu. Kanaaf uummanni Oromoo qiddaasee tajaajila afaan Oromoo fedhu uummata Oromoo kana isas amma isa gaafannamin. Manuma keessa jiru diigeera namichi kun. Fakkeenyaaf qiddaasee afaan Oromoo kan kallattiidhaan waltajjiitti ba'anii eebbisan paatriyaarikii Bataskaan Itoophiyaa qabdu abbaa Maatiyaasidha. Gaafa eebba sanaa barreeffama isaa bicha dhaggeeffadhaa malee zeemaa isaa hin dhaggeeffatinaa hin jenne isaan kallattii akkasii ilaalu. Isuma Sinodoosiin murteessee paatriyaarikiin biyyattii eebbisan mormaa jira jechuudha. Maaliif? Yoo ni xiqqoo ishee itti geerareeti birriitti argata jechuudha. Yoo waa muraasa itti geerare birriitti argatan qabeenya itti argata makiinaa irratti makiinaa mana irratti mana dabalataa jechuudha. Dhugaa immoo qabu nama baay'ee waan qallabaniif nama baay'een isaan bira waan jiruuf nama baay'ee qallabu. Kanaaf birriitti argachuudhaan malee kan qiddaase eebbisee kenne paatriyaarikii Bataskaan Itoophiyaa jechuudha. Lekki dogoggora Abuna Maatiyaas dogoggora eebbistan jennaan immoo achumatti wal gaafatan malee uummanni Oromoo zeemaa isaas barreeffama isaas dubbifama isaas fudhatee itti amanee bara baay'eetti tajaajilamaa jira malee ganaa waan namichi kun eeyyama kennuuf namichi kun ganaa immoo zeemaan baasa jedhee ganaatti daldalee itti birrii argachuuf qophaa'aa jiru kana miti jechuudha. Kanaaf uummanni keenya akkasitti hubatee macaafi kun sobnee dubbannaa fi dhugaa dubbannaa keenya immoo viidiyoon isaa waan jiruuf uummanni keenya intarviiyuu kanatti aanee kan jiru immoo hin ilaalaa jechuudha. Jiramoo hin jiru eebbifameeramoo hin eebbifamne uummanni keenya hin ilaalaa jechuudha. Kanaaf kan dubbachaa jirru jara kanarraa waa eegnaa jechaan jirru immoo. Sinodoosiin Oromiyaa teessoo Phexros of danda'ee dhaabbatee caasaasaa diriirfatee waan hundumaa qindeeffatee kinatii kennaa jira. Daaqunii muudaa jirra. Luboota muudaa jirra. Monokkosaatiin monokkosiisnee kinatii kennaa jirra. Caasaa qabna. Waan hundumaa qabna. Walitti qabaa qabna. Barreessaa qabna. Waan hundumaa qabna. Waan dhabne hin qabnu. Jara kanarraa waan eeggannu hin qabnu. Jara kanaa wajjin uni akkuma wangeela Luqaas irratti dubbatu sana namicha sooressa du'e sanaa fi hiyyeessa jedhamu sana irratti akkuma dubbatu nuu gidduu allayyaa guddaatu jira. Akkuma jedhame Sinodoosii amma 5 kiiloo jiruu fi Sinodoosii Oromiyaa gidduu allayyaa guddaatu jira. Isaan irraa waan eegnu hin jirru isaanis waan nurraa eegan hin qaban. Bataskaan Oromiyaa kee jiru immoo kan keenya jechuudha. Qabeenya keenya jechuudha. Kan irratti ajaju Sinodoosii Oromiyaati. Kan murteessu Sinodoosii Oromiyaa teessoo Phexrosidha. Kana booda gandatti waan deemnuuf hin qabnu. Waan isaan irraa eegnu hin qabnu. Isaanis waan nurraa eegan hin qaban. Nu lamaan gidduu allayyaa guddaan waan jiruuf uummanni keenya kana hubatee mana isaa eeggatee qeesaa eeggatee macaafota isaaf kennaman eeyyama Sinodoosii Oromiyaan ala akka itti hin gargaaramne macaafa eenyuyyuu hafidu. Sinodoosiin Oromiyaa yoom beeku ta'e itti gargaaramuu akka hin qabne uummanni keenya inni biyya keessaas inni biyya alaas hubachuu qaba. Ergaa Sinodoosii isaatii hojiirra oolchee kabajeetti gargaaramuu qaba. Isa jedhuun dabarsuu barbaada. Ergaadhumaa booda waan dabarsinuuf nagaa galatooma. Eebbifamoo abbaa keenya Abuna Gabriel yaada bal'aa nuuf kaastaniitu jirtu. Dhimma wal fakkaataa kanarratti illee yaada bal'inaadhaan nuuf kaastanii waa'ee dhimma sirna galata yookaan immoo qiddaaseen afaan Oromoo uummanni Oromoo hin barbaadu jedhu irratti illee nuuf kaastaniitu jirtu kallattii hundumaallee keessaniitu jirtu jechuudha. Abbootiin Sinodoosii Oromiyaa teessoo Phexros illee maal akka gochuu qabu uummanni illee eenyu akka dhaggeeffachuutu qabu kaastaniitu jirtu. Egaa inni kun ergamni isaa yookaan kaayyoon hiikoo kitaaba kanaadhaa fi dubbii waa'ee sirna qiddaasee kanaa uummata Oromoo
burjaajessuudhaa fi akka inni abbootii Sinodoosii Oromiyaa hin dhaggeeffanne taasisuudha. Uummanni immoo isa kana beekee akkamitti akka abbootii Sinodoosii Oromiyaa akka dhaggeeffatu nuuf kaastaniitu jirtu. Mee amma immoo yaaduma kana dabalataadhaan gara eebbifamoo abbaa keenya Abuna Minaas hangafa Phaaphaasii biyya lallabaa godina Jimmaatti darba. Yaaduma kana mee irra deebi'uudhaan akkamitti ilaaltu sin abba? Haa ta'u naa galatoomaa abbootiin keenya bal'inaan kaasaniiru. An baay'ee kaasuu hin barbaadu. Haa ta'u malee waa'ee raajii yookaas ajaa'iba Maariyaamii fi waa'ee qiddaasee sirna galatoo kana gabaabaamatti kaasuun barbaadaani. Inni jalqabaa kitaabni hin hiikamne baay'eetu jira. Isa hiikame kana maaliif hiikuu barbaachise? Yoo jedhame inni sun warra afaan Oromoo danda'anii afaan Oromoo beekaniin edda eebbifame amma maaliif irra deebi'ame yoo jedhame kitaaboliidhuma tirgwaamee jettee bataskaanni keenya kan darbaa dhufaa ture yeroo laallutti nama biraatu nuu barreesse. Isa keessatti maal jedhaa gaallaa shaanqillaa jedhee dubbatee jira. Isa kana illee sirreeffanne. Qiddaaseen afaan Oromoos edda maxxanfame tureera. Amma sallee hojiirra oolchine. Isa kana hojiirra oolchuu wanta hin barbaanneef nutu siniiti hiikaa. Isuma gaallaa shaanqillaa jedhu sana keessa daballeetu amma immoo isa kana sinii hiiknee sinii finnasa jedhu irraa kan hafe kitaabni kun hiikaa hin barbaachisu. Hiikameera wanna ta'eef. Yoo hiikneedhaan immoo warra duraan hiikee eebbisiise tuffachuudha. Yookaan isinii abbootii amantii yookaan eebbifamoo abbootii amantii kanarratti homaan qabdanii jedhanii deebisuu natti fakkaata akka kootti. Yoo ta'e immoo yeroo kun eebbifamu isaanis irratti argamuutu ture. Walii galanii sirriidha inni duraa rakkoo qabaa rakkoo sana immoo fooyyessineerra jedhanii argamuutu ture. Kanaaf dhiibboo uummata Oromootiif qaban isa kana asirratti argisiisuudhaaf kan godhame natti fakkaata. Isa malees immoo edda uummata Oromootiif dhaabbatameeti uummata Oromoo duraan maal dide nurraa deemaa jedhanii akkuma duraa sana jechuudha. Kanaaf akka kootti tajaajilli biraadha. Tajaajiluun hin danda'amu. Kitaaba al tokko maxxanfame garuu sirrii miti jedhanii lammaffaa maxxansuu jechuun namoota isa maxxanse abbootii irratti hirmaate hundumaa tuffachuudha. Kanaaf isaanis callisanii ilaaluun qabanii jedha akka kootti. Nuti hin gaafatamne miidiyaa irra deemaa jira wanta ta'e jettanii gaaffii nu dhiyeessitan malee wanni kun saba Oromootti akka saba Oromootti kaasna nuti. Akka abbootiitti immoo warri dhiibaman kaasuu danda'u jechuudha. Kanaaf ammas inni kuni of sirreessuu qabu. Isan hiikamin hiikuu barbaachisaa. Kana booddee yoo isaan hiikan malee kanumti hiikamiyyuu sirrii mini jedhanii booddee hiikuu barbaadu jechuudha gurgurachuuf. Kanaaf irra hin deebi'u sakaanii waa'ee dalloo qiddaasee afaan Oromoo immoo uummati Oromoo kanuma barbaada malee gara biraa waan barbaadu hin qabu. Ammas ittiin tajaajilamaa jira. Boris inuma tajaajilamaa. Yoo kanan jedhe malee jedhame immoo unkaan qiddaasee isaanii min isaanumaan hin barbaanne. Isaanu dhiisanii ba'aniiru deemaniiru. Ammas jeequmsa fiduudhaaf uummata Oromoo walitti naquurraa kan hafe waan gara biraa waan faayidaa qabu natti hin fakkaatu. Kanaaf ammas uummanni Oromoo tasgabbaa'ee eenyutu naaf hojjeta, eenyutu narratti hojjeta, eenyutu anaa fi abbaa kootii aadaa koos naa eegaa, qooqa koos naa eegaa, mirga koos naa eega isa jedhu ofii isaatii hubatee karaa sanarra akka deemuun dhaamsa koo dabarsaa galatooma. Mee egaa amma immoo eebbifamuu abbaa keenyaa Abunee Iyyaasuu hangafa Phaaphaasii biyya lallabaa Qellee Wallaggaa yaaduma abbootiin keenya kaasan kanarratti mee yaada dabalataa mee maal jettu isin? Gaariidha galatoomaa yaada baay'eetu ka'ee egaa maal jedhama jechama keessaa qooquma isaaniitiin gaafa jennu zoorraa leenjii alshesheem jedhu nama Oromoon maaf akkanaan jettaa Oromoo xiqqeessitee Oromoo tuffattee namanni jedhee bakka dhoowwatetu ammoo qajeelfama laataaf. Namni kun akka beekamaadha. Biyya keessallee miti biyya alaatti rimiddiin hojii kan kennamee fi waan qajeelfamni Oromiyaa kanatu abbaan barbaade itti duulee waan barbaade jedhaa
hin jiru naannoon biraa. Yoo akka Itoophiyaatti hojjenne jedhanii akka isaaniitti of ilaalan hin jiru kan biraan. Oromiyaadhumaa qajeelfa abbaan barbaade dullaa fudhatee Oromiyaa kana gadituma. Keessumaa isaan beennaa waan baay'eetu jira. Muudama Oromiyaa irratti geggeeffamee Oromoodhaan geggeeffame kanallee booddeetti deebisuu keessaa abbaan kun nama tokkodha. Warra afaan mi'eeffatee nurratti hojjetu keessaa isaan tokkodha. Egaa boodatti deebisuu kana meeqa kanuma laalla. Boodatti deebisuu waan jedhu kana. Nama duwwaa irratti hin hojjenne. Kitaaba irratti illee hojjetu jechuudha. Nama boodatti deebisaniiru abbaasota gara boodaatti deebisanii muudama isaas jalqabaatti deebisaniiru. Ajaa'iba Maariyaamiis boodatti deebifnee daganaa kaafneedhan. Ilaala wanti Oromoodhaan hojjetamu isaan biratti takka aman ta'u. Utuu danda'ameefi mootummaa ammayyuu kaasanii ofii keenyaa shuummannee jedhanii isa godhanitti na deemu hin danda'an garuu. Takka hin danda'an. Kanaaf akkuma waan Oromoo kana tuffii jilba isaanii gaditti waan ilaalaniif boodatti deebisuu isa jedhu kanarratti kitaabii ajaa'iba Maariyaamii እንደውም yoo dhugaa isaa ilaallu hiika ammaa moo hiika duraatu sirriidha isa jedhu hiika ininneen maqaatti moggaasanii kabarii akkuma isaan jedhan kabarii isaa irrattitu kan dudda isaa irrattitu barreeffama kaa'an malee isa keessaa koo kan itti dadhabe kan biraadha. Kan biraadha. Inni beekamtii hin qabu. Ittis hin beekamu. Kan itti beekamu warra kanaadha. Mee maal jedhan isaan maal jedhanii kan dudduma isaarra kan jiru isa keessa isaa dhiibnu inni abbaa qaba. Isuma dudda isaarraa maal jedha? Ajaa'iba Maariyaamii moo raajii Maariyaamiidha? Raajii Maariyaamiidha. Raajii moo ajaa'iba sirriidha? Dogongora hamaa. Hiiki sirriin isa duraati. Ajaa'iba Maariyaamiidha. Maaliif? Raajii jechuun timbiitii jechuudha. Waan biraan qabu. Timbiita Isaayyaas, timbiita yookaan raajotaa keessa dhanne jechuu gooti. Isaayyaas, Ermiyaas, Hisqeel, Daani'eel yoo jenne timbiitiidha. Timbiitiin isaanii maal jedha? Macaafa qulqulluu irratti raajii jedhee kaa'a. Kanaaf timbiitiin raajiidha. Ta'ammiriin immoo ajaa'iba. Malee raajii miti. Kanaaf isaan maal jedhanii kaa'anii? Raajii Maariyaamii jedhanii kaa'an. Raajii Maariyaamii jechuun dogongora. Dogongora hiikaati. Kanaaf isa duraatiin inni sirriin ajaa'iba Maariyaamii jedhamee isa kaa'ameedha. Kanaaf uummanni Oromoo guutummaan kan itti tajaajilamaa jirtan utuu lubbuun nu jiraataniiru ta'eeti eebbifamoo qulqulluun abbaa keenya Abuna Mikaa'el waan jedhan hin qabaatu kanarratti maal godhure fuula Waaqayyoo jiru achittis hin jedhu isaan nutu hin dhaga'u malee. Kanaaf uummanni Oromoo guutummaan wanti Oromoodhaan hojjetame ta'uu hin qabu irratti hojjedhaa jedhamee nurratti hojii guddaan fudhatamee waan jiruuf inni Oromoon hiika inuma ta'a sirriidhas hiika sirriidha. Hiika isa kan isaaniitu dogongora. Kanaaf akka ittiin akka nu beektan kan jedhudha. Walumaa galatti waan dhimma hiika macaafaa kana keessatti waan ittiin dadhabne nyaatu akkuma abbootiin jedhan waan ittiin dadhabne nyaatu. Waan ittiin dadhabne nyaachuun immoo abaarsa. Yemmaa isa kan hin hojjetin hin nyaatin jedhamee jira waan ta'eef. Waan ittiin dadhabne nyaachuutti itti waan baraniif dadhabbii isaan itti dadhaban tokko hin jiru. Akka fakkeenyaatti wanti silaa dadhabbii isaan gaafatu amma ka'eeraa macaafa 81dha. 81 uummanni Oromoo agaarraatti maafii kamii afaan Oromootti nuun ga'uu jedha. Gaaffii ta'e kan isaanitti dhiyaataa jiru tokko immoo jira. Isallee sirreeffachuu hin dandeenye. Waan miidiyaa sooshaal miidiyaa kanarra naanna'ullee miidiyaa hawaasaarra naanna'ullee wanti gaaffii ta'e naanna'u kun kana jedhanii gadi ba'anii yeroo isaa itti waan tokko jedhan hin jiru. Fakkeenyaaf macaafni qulqulluun bara 2000 hiikamee dogongora qabaa jedhameetu naanna'aa jira. Maanni isaan akka jedhan kunaniyyuu mee dhugaamoo soobadeen dhaqee ilaalee ture. Macaafni qulqulluun bara 2000 hiikame wangeelli jechuudha. Roomee 8:34 irratti hiika Kiristoosiin kan ibsu achirratti waan kaa'ametu jira.
samaaniyaa ahaaduu yookaan 81 isa durii dhaqee dubbiseen isa bara 2000 hiikame immoo dubbisee wal bira qabee ilaale. Hiika biraa yoo qabaatu maleessa isa namni kaasaa jiru nama biraayyuu miti barsiisaa kolleejii Sillaaseeti irra guddaa kan kana kaasaa jiru. Abbootatti barreeffamaanis qaamaanis macaafni bara 2000 hiikame dogongora qabaa dogongora kana sirreessaa jedheen qaamaan itti himaa ture ammas itti himee garuu fudhachuu hin dandeenye jechaadha kan jiru. Isan hojjetanii sarratti hojjetanii kan Oromoo akka ijaan godhanneef ol baanii yeroo mataarraa ciran akka inni daraarre akka inni ijaan godhan. Kanaaf gabaabaamatti wanti amma naanna'aa jiru kun qiddaasee yookaan sirna qulqulleessa afaan Oromoo irrattis qajeelfama isaan tulaata miti. Uummanni Oromoo sirna galataati. Sirna galataa immoo qooqan ittiin dhaga'u jedheeti kan inni galateeffachaa jiru. Hiyyoo anumatu sii beekaa bakka si hoosisu anatu sii hooqaa kan jedhu kun immoo ta'e lafa na hoosisu anatu beeka malee namni naan hooqu. Iddoo biraa hooqeennaan na dhiisuu danda'a. Kanaaf bakka kan keenyaan numatu beekaa sabni kun saba guddaadha tuffattanii jecha tokkoon bulchuudhaaf akka jilbaa gaditti ilaaltanii kana gochuudhaaf hin dandeessanii uummanni keenyas kana akka nuu beektan jechuumaa fi kanaaf hiiki isaan jedhan kun ittis hin dadhabne keessoo isaa kan hiike kan biraadha dudda isaa immoo dogongora qaba dogongorri kan isaaniiti malee kan keenya sirriidha akka itti nuu beekaa jechuumaa fi galatooma. Tole amma immoo akka abbootii Sinodoosii Oromiyaa teessoo Phexrosiitti ergaadhaaf dhaamsa uummataadhaaf qabdan maal dhaamtu? Akka biyya lallabaa Wallaggaatti fi akkasumas magaalaa Naqamteetti kanan jechuu barbaadu nama gadi bu'ee dhokatee mana cufatee taa'ee namoota walitti qabee dheengadda iddoo sanaa kabaroo rukuchiifatee harka rukuchiifatee wayyaatti agarsiisee faayidaatti agarsiisee galatoo dhiyeessuuf kun uummata kana keessa jiraatanii turan sabaaf sablammoota jechuudha. Tajaajilaa turanii keessa jiraachaa turan ardii kanarratti guddatanii badhaadhanii nama ta'anii beekumsi isaanii iddoo sanatti mul'ate. Iddoo sanatti garuu sababa nama kanaatii fi uummanni kun arrabsamaa jira. Uummati kun cabaa jira. Erga yoomii kaateeti dachee Wallaggaadha jeequmsa bishaan badiisaa kan taate. Dachee Wallaggaa jeequmsa bishaan badiisaa mirra Wallaggaa hukatamaa jedhee giiziidhaan yeroo inni biyya sana cabsee inni amma dhaqe kun immoo namoota uummati kun hin jaallatin uummati kun hin fedhin seeraan ala dhaqe kun immoo sammuu gugeetti fakkeessee uummata kana cabsuu dachee kana cabsuun ammayyuu hin dhaabanne jechuudha. Har'as kan inni wajjiru jarumaa wajjin wayyaatti agarsiisee faayidaatti agarsiisee birriitti agarsiisee wayyaatti agarsiiseeti. Kanaafuu uummati kun kan inni barbaadu tokkoffaa eenyummaa isaa kabachiifachuu ni danda'a. Mirgi uummati kun gaafatu maa inni ittiin jedhamu kun immoo maa inni marcuma guutee taa'ee uummata kanaaf dachee Wallaggaadhaa arrabsiisu immoo maa inni wanti jedhamu dhalooti kun adda baafatee baree ofirraa qolachuu bira dhaabbachuu bataskaana isaa eeggachuudha. Nama kana bira dhaqee lubummaa fi diqqunnaadhaaf lubummaa dibata hirkaa fudhate immoo uummata kana bakka hin bu'u bataskaana Sinodoosii Oromiyaa keessatti bulus bakka hin bu'u. Kanaafuu uummati kun eenyutti ilaaluu qaba? Warruma dachee Oromiyaadhaa jeequmsa bishaan badiisaati jedhe sanatti ilaaluu qaba. Dhaqanii mataa jala qabatanii muudamanii dhufan waan ta'eef isaanuma duukaa deemanii isuma tajaajilan namichuma tajaajilan warri isa biraa dibaman jechuun barbaadeen kanaan goomuutu hin barbaachisin jechuudha. Kan ta'uu qabu immoo Sinodoosii Oromiyaa teessoo Phexros akka waliigalaatti immoo dhaggeeffachuudha wajjin tajaajiluudha. Gara Sinodoosii kanaa dhaggeeffachuudha. Boris nuti uummata kanaa wajjin waan jirruuf aarsaan kaffalamaa kan jiruuf uummata kanaaf waan ta'eef uummati kun immoo qaama biraa dhaggeeffachuun kenna qaama biraa yookaan sossobbiidhaaf jedheera afaan isaatiin uummanni Oromoodhaa akka warra Abbaay Gamasii miti akka warra laga Abbaay Gamasii miti waan xinnootti ilaannaan waan xinnootti darbannaan isumatu gaa rakkoon qabu jedhee bajata karaa liqiitiin siluma akkuma eebbifamoon Abuna Gabriel ibsanii karaa liqiitiinis karaa sossobbiidhaan fudhachuutinis karaa adda addaatiin kana fudhatee waan gadi bobba'ee fi inni kun ittiin uummata cabsu ittiin uummata na fudhadhaa jechuun beekameera jechuudha.
waltajjiirra dhaabbate immoo miseensota abboota sinodosii Oromiyaatiin Phaaphaasii miti isaan ni jedhu immoo tarii yoo isaan Phaaphaasii ta'uudhaa baatan akka isaanii birriidhaan hin muudamne miliyoona kaffallee 100 meeqa kaffallee hin muudamne malee isaati hafuura qulqulluudhaan nus hin muudamneerra. Beekumsa hin qaban isa jedhan beekumsa inni qabu nuti hin dhabnu jechuu barbaadeen. Beekumsa inni qabu nu hin dhabnu yoo hin caalla jechuudha baanne. Isa kana immoo beekuu qaba. Innis beekuu qaba. Uummati kunis beekuu qaba jechuudha. Waan inni beeku maal wallaalleeti. Kan inni uummata keenya keessatti nu cabsu mukatti hirkisanii muka muranii lammii nuti hawaasa nuti keessaa dhalanne keessatti immoo nu cabsuu hin danda'u. Naannoo caqasee maqaa caqasee jechuudha. Lafa hafuura qulqulluun hin jirre hin jiru. Lafi seerri hin jirre hin jiru. Lafitti immoo uummatiin tajaajilamne hin jiru waan ta'eedhaaf kana beekuu qabu. Akka waliigala Oromiyaatti immoo kaayyoo sinodosii Oromiyaa bukkee dhaabbadhaa hin jeeqaminaa karaa nagaatiin wal tajaajilaa yookaas immoo tajaajila amantaa yookaas mana amantaa akka itti fuftan isiniin jenna galatooma nu gaasuma irratti. Gaariidha galatooma uummanni keenya biyya keessaa biyya alaa jirtan baay'ee amantaa keessanitti ejjennoo keessanitti cimtanii amma ammaatti turtaniittu ammas kanuma qabattanii itti fufuu qabduun jedha. Akka uummata godina Wallagga Lixaatti ergaan isiniif dabarsu uummanni amantoonni Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa teessoo Phexros godina Wallagga Lixaa jirtanii bataskaanni kan keessan waan ta'eef amma dubbiin humnaan fudhachuu hannaaf humnaan fudhachuu waan ta'eef qe'ee keessan eeggattanii bataskaanni kan keessan ta'uusaa mirkaneeffattanii waan jirtaniif dookimentii ittiin bataskaana ijaarrattan lafa fudhattan kaartaa keessan qopheeffadhaa. Bataskaanni kan keessan ta'uusaa qe'een kan keessan ta'uusaa muka keessan birrii keessan dhagaa keessan bolokkeetti keessan humna keessan ijaarrachuu keessan bataskaanni kan keessan ta'uusaa ragaa keessan qopheeffadhaa qabadhaa. Kana booda gara eessaatti deemna akka Oromiyaattis taanaan akka godina Wallagga Lixaatti mana murtii wal dhaabnaa jechuudha. Bataskaanni kan keenya qe'ee keenya namni qe'ee keenya keessa dhufee sirkaan fudha jedhu immoo ragaa ittiin bataskaanni kun kan kooti jedhu dhiyeeffachuu qaba jechuudha. Kanaaf uummanni keenya godina Wallagga Lixaa jirtan hundumti keessan dhaggeeffadhaati tajaajiltoonni luboonni waradaan bakka jirtan hundumaatti wal dubbisaatii ragaa ittiin bataskaana keessan ijaarrattan kaartaa keessan qabadhaa bataskaanni kan keessan ta'uusaa kan keenya ta'uusaa kana booda mana murtii wal dhaabna malee yeroo hundumaatti hattuun qe'ee keenya seentee qe'ee keenya saamuun kana booda hin danda'amu. Kana jechuu barbaada. Inni biraan diyaaqunoonni luboonni amma ga'u kennatti isiniif laanneerra tajaajilaa jirtu galanni Waaqayyoof haa ta'u gara namicha kanaa deemtanii aangoo lubummaa fudhanna jettan Oromiyaa keessatti bakka hin qabdan. Namni tokko gara namicha kanaa akka hin deemne jechuudha. Dhagaan kaasina, uleen kaasina, mana keessan bichaa qe'ee keessan eeggadhaa mari'adhaati. Warri warraarra hojjettan liqaana kaanati warri jedhamtan immoo namni lamaan sadan tokko sinodosiin Oromiyaa kufeera. Ammayyuu dhannee miindaa keenya fudhanna. Isaan biraatii waa qabna warri jettan isaanuma biratti galtu malee kana booda Oromiyaa keessatti bakka hin qabdan. Warri birriif deemtan, warri sammuu keessan kiraayii kennitanii birrii nyaachaa jirtan kana booda dhaabbadhaa uummata Oromoo wajjin ta'aatii sabaaf sablammii Oromiyaa kee jiru. Tigiree, Dabuub, Guraagee, Amaara saba ta'e Oromiyaa keessa kan jiru keessumaa godina Wallagga Lixaa keessa kan jirtan waliin ta'aati tokkummaadhaan Waaqayyoon waaqeffadhaa. Lagaan gandaan waliin qoodinaa. Kan jenne hundumtu afaansaan tajaajilamu waan jenneef nama tokko irratti dhiibbaa akka nuufne jedhaa. Of eeggadhaa aangoo lubummaa akka harkaan fudhanne warri liqaana kaayinaatiin of eeggadhaa maqaa keessan kaasuun hin barbaachisa waamuun barbaachifnaan isin waamna jechuudha of eeggadhaa. Akka Oromiyaatti immoo sinodosiin Oromiyaa teessoo Phexros jabaatee hojiirra waan jiruuf waldooleen Oromiyaa keessa jirtan waldooleen afuuraa Oromiyaa keessa jirtan hin dhokatina mul'adhaa kana booda. Sinodosii Oromiyaa tumsaa hiyyamas ta'uu kan fudhattan sinodosii Oromiyaarraa kan tajaajiltan Oromiyaa keessa waan ta'eef bataskaanni kan keessa waan ta'eef hin dhokatinaan sodaatina kottaa walii wajjin tajaajillaa. Kana booda dhokachuun hin jiru mana murtii wal dhaabnetu seeraan abbaa seerri kenneef fudhatee deebi'aa jechuudha. Kanaaf mootummaanis jaroota biyya keenya saamuudhaaf qe'ee keenya qe'ee goolii qe'ee jeeqii godhanii mootummaan akka nageenyaan biyya hin geggeessin biyyi tasgabbaa'ee akka misooma hojjenne gochuudhaaf deemaa jiran kana hordofee
jaroota kana uummata keenyarraa akka nu tasgabbeessu akka Sinodoosii Oromiyaatti akka Phaaphaasii godina Wallagga Lixaa ta'uu kootti ergaa abbummaa koon dabarsaa. Hundumti keessan ergaa dabarsine kana fudhattanii hojiirra akka oolchitan akka abbummaa keenyaatti ergaa kana fudhattanii hojiirra oolchaa jennee ergaa isinii waan dabarsineef akka fudhattan qajeelfama isinii kennineerraa fudhadhaa hojiirra oolchaa jennaa. Hundumti keessan galatoomaa eebbifama. Ta'u ergaa xumuraa dabarsuudhaa fi akkuma waliigalaatti jechuudha. Sinodoosiin teessoo Phexros kana duras xalayaas isinii barreessee naannoo keessan irratti caasaa ijaaramtanii hojjechaa jirtu godinaalee hunduma irratti isa amma jabeessitanii akka itti fuftan isiniin jenna. Bakka jirutti hundumaan nagaadhaan, aasaadhaan, namoota tisiquudhaan, haasofsiisuudhaaf, dhugaasaa amansiisuudhaaf, warra dhugaa dhoksuudhaaf deeman immoo dhugaan akka inni dubbatu gochuudhaan namoota hundumaa, amantoota hundumaatti himtanii jabaattanii akka itti fuftan isinii dabarsuun barbaada. Akka godina biyya lallaba Jimmaatti immoo ammas wal ijaartanii jabaattanii hojjechaa jirtu. Aanolee hunduma irrattis koree ijaartanii jirtu. Barumsis durillee afaan Oromoo qaana'aa turanii afaan Oromootiin tajaajilamaa jiru wanta ta'eef ammas akkuma nagaatiin itti fuftanii amma dhumaatti deemaa jirtan jabaadhaatii itti fufaa. Nutis amma yoonaatti jirra, boris hin jiraanna, amma waaqni nu jiraachisetti jirra wanta ta'eef utuu abdiin kutan jabaattanii akka itti fuftan amma dhumaatti warri godinaalee Oromiyaa hundumarra jirtan jabaadhaa amma dhumaatti waaqa isin haa jabeessuun jedhaa. Galatooma. Gaariidha. Dhaamsa kan isinii dabarsinu an akka godina Qellem Wallaggaatti uummanni keenya keessumaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaatti kan jirtan xiqqaa guddaan beekaa wallaalaan dhiiraa dubar hundi keessan nu jabaadhaa jechinuun jedhamuu fi isiniin jedhamuu nus isiniinis hin madaaluu jechinuun jedhamee hattuun hattuu jaallattii, sobduun sobduu jaallattii, machooftuun machooftuu jaallattii nuun jedhanii ba'ee sodaa ummataaf kabaja ummataa hin qabne nuun sobduu miti isinis sobduu miti, nuun hattuu miti isinis hattuu miti, nuun machooftuu miti isinis machooftuu miti. Kanarrallee kan nu beennu eenyutu dhaqaa nyaadhaa dhugaa machaa akka barbaadanitti jedhee obaasee namni diichii keessatti kufee moobaayilii isaa gatee nu biratti hidhannee qaabnee kaafnee kan moobaayiliin bitamuuf illee hin jira. Kanaaf nuuni amala gadhee isin qabnu, amala hin taane hin qabnu, isin hin qabdanii. Kanaaf nu jabaadhaa, kan nu jaallattan, kan isin jaallannu. Machooftuun machooftuu jaallatti jechuun isin machooftuudha, abbootiin kun machooftuudha jechuudha jedhameeras immooti. Kanaaf kana hundumaaf isin jechaan gara boodaatti hin deebiinaa, abdiin kutatinaa. Baay'een akka isaan amantaa kanatti gufatanii maal kana booda maal gochuun qabaa akka jedhanirra ga'aniiru. Jabaadhaa, qormaati jiraachuun barbaachisaadha. Qormaati immoo gaariidha. Qormaatatu nama jabeessaa. Qormaatatu kutaa kutaatti illee nama dabarsaa. Sadarkaadhaanis nama ga'a waan ta'eef qormaata hin jibbina, homaa miti, bor keessaa baana waan ta'eef kana isiniin jedhaa. Dabalataan ani keessumaa qaama nageenyaa fi bulchiinsa godina Qellem Wallaggaatti uummanni keenyaaf isin yeroo baay'ee akkasin waliin hubanneef akkasin waliin hin adeemne kan godhamu jechi jedhamuu fi uummanni akka inni waan barbaadutti argatee hin jiraanne akka inni mootummaa isaa wajjin hin adeemne kan gochisiisu wanta baay'een kan jiran ta'ee waan beennuuf uummata keenya illee nu hubadhaa. Iyyatan isinitti dhiyeeffatus nuuf ilaalaa. Rakkoo baay'eetu ukkaamsaadhaan nami keenya rakkachaadha waan ta'eef kan jedhudha. Walumaa galatti baga walagarree dhaamsa isiniif dabarsuudhaa fi
nus fayyaa keenya taanee isinis fayyaa jiraattanii barrii keessa jirru kunii fi waqtiin gannaa kun kan hojjetanii itti argatan barakata lafaatti argatan nageenyillee biyya keenyaaf itti bu'ee hundumtuu nagaadhaan bahee kan itti galu waaqayyoon ufa taasisu nagaan nu jiraadhaa waaqayyo isinaa eebbisu nu jiraadhaan. Erga eebbifamoo abbaa keenya Abuna Alaazaar dabarsuu barbaanna. Eebbifamoo abbaa keenya Abuna Alaazaar Sinodoosii Oromiyaatu ergaa ergine hojiidhaaf erginee jirra. Leenjii kennuu deemanii jiru. Kanaaf uummata Bunnoo Beddelleedhaaf ergaa naa dabarsaa jedhaniiru akka Sinodoosii Oromiyaatti waan ergineef jechuudha. Leenjii kennaa waan jiraniifi uummanni ijoolleen keenya ijoolleen hafuuraa ijoollee Abuna Alaazaar godina Bunnoo Beddellee jirtan amantaa keessanitti jabaadhaa mana keessan eeggadhaa abbaan keessan isiniin jira anis immoo galgalas ta'u boris ta'u ergaa isiniin dabarsaa jedhaniiru abbaan keenya Abuna Alaazaar nu dabarsaa ergaa kunaa dabarsaa ijoollee kottu waan jedhaniifin ergaa dabarsuu barbaade akka nu hubattanan jedha galatooma. Hundumti keenya ijoolleen kiristaana taatan biyya keessa biyya alaas kan jirtan subaayee qulqulleetti dubaroo Maariyaamii filsataa dura keenya jiru kana kadhannaadhaan jilbeenfachuudhaan sirriitti waaqayyoon akka kadhattan ergaa abbummaa keenya isinii dabarsinaa waaqayyoo hunduma keenya nu haa eebbisu galatooma.